Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun tamsaasa OMN kallattiidhaan sagantaa keenya torbanii ka ta'e sagantaa xiinxalaa qabannee dhiyaanneerra egaa jalqabaa hanga dhumaatti akka nu hordoftan isin affeera. Egaa torbee kana keessaa haala Oromiyaan keessa turtee fi keessattuu rakkoolee gurguddaa ka'anii fi deebii gama mootummaatiinis kennamaa jiru ilaalchisee akka waliigalaatti wayita ammaa haalli Oromiyaan keessa jirtu maal fakkaatas jedhu irratti mari'atuudhaaf keessummoota sadii har'a kallattiidhaan affeereen jira. Egaa keessummoonni keenyas jalqaba isaanii wal simbarsiiseen gara marii keenyaatti kan seennu ta'a. Keessummoonni keenyas obbo Toleeraa Bayyanaa Kaanaadaarraa akkasumas immoo obbo Mustafaa Musee achuma Kaanaadaa magaaluma tokko jiraatanii. Keessummaan keenya sadaffaa as Hoolaand obbo Nasruu Huseen. Egaa obbo Toleeraa Bayyanaa gaazexeessaa ture waggaa 28 dura madda walaabuu irratti. Egaa qabsoo Oromoo keessatti anis yeroo dheeraan isa beekaa har'a miidiyaa irratti akka carraa walitti dhufne. Egaa hundi keessan iyyuu mee gaggabaabsaati seenaa keessan daawwattoota keenyaaf ibsaati gara marii keenyaatti seennaa keessummoonni keenya Toleeraa irraa kaanu. Galatoomi OMN fi dammaqaanii carraa kana nu kennu keessaniif hedduu galatoomi. Akkuma jette gaazexeessaa waggaa 28 illee guunne bara 1994 amma 97tti baruulee fi gaazexaa madda walaabuu kan jedhamu hojjetaan ture. Namoota 5 taanee jechaadha. Tiimii tokko ture. Achirraa xiqqoo sababa sanaa wal qabatee mana hidhaa turreen achirraa ba'ee Naayiroobiirraa immoo Kanaadaa galee. Eegala sana baraadde bilisummaa Oromoo ture atuu beektaa dammaqaa daballee turre leenjii walii wajjin leenjifamne. Bara sanarraa kaafnee waan uummata kana ilaalu waan qabsoo uummata Oromoo ilaalu irraa fagaannee hin beeknu. Amma dandeettii keenya amma humna keenya gumaachinaa jirra ammallee gumaachaa jira. Ammallee akka gaazexeessaatti nan hojjedha. Hedduu galatoomi carraa kana naa kennuu keefi. Ulfaadhaa obboloota danarra jiran immoo Mustafaa wajjin magaalaa tokko jirra akka carraa walitti dhufne hin beeknu akka OMN irratti jirru. Nasroos immoo kanaan dura OMN irratti nan beekaa. Isaan kana wajjin qooda fudhachuu koofis gammachuu guddaan qabaa galatooma. Ayyee obbo Mustafaa. Galatoomi dammaqaa keenya ani keessummaa miti har'a OMN fi yeroo hedduun asirratti dhiyaatee jira. Seenaan jireenya kiyyaa ani lafa baadiyyaa biyya Bacceessa jedhamtu godina Harargee lixaa naannoo Hirnatti dhaladhe. Waggaa 20 yeroo ga'u yuunivarsiitii Finfinnee seenee waggaa 2 eegaan baradhe boodaan haala rakkoo siyaasaatiin biyyarraa baqadhee Naayiroobii ture achirraa as Kanaadaa jiraadha. Amma ani ogeessa fayyaati register nurse. Abbaa maatiitii mucaa tokkoon qabaa fi haadha manaa sanuma kaasanii achi akka nama qabsaawaa nama sabboona Oromoo tokkotti rakkoon Oromoodhaa karaa adda addaatiin yeroo kaatu barreessuu fi sooshaal miidiyaa irratti dubbachuu fi OMN irratti sasbee yaada kiyya kennachuu fi hiree harkachuu kiyyaa gammachuun na dhagahama. Ayyee galatoomi. Obbo Nasruu Huseen egaa Nasruu nan beekaas magaalaa kana waliin jiraanna durataa waldaa hawaasa Oromoo Hoolaandis karaa biraatiin barataa kaadhimamaa barataa barnoota dooktareetiiti. Isarraa kan hafe waan beeksiftuu jiraate itti dabali Nasruu. Dhugatti wanni beeksisu hin jiru seenaan babal'aan irraa haasa'amus hin jiru. Anis kan dhaladhee guddadhee godina Arsii lixaa magaalaa Waabeetti. San booda barattoota bara 2004 yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhimma Adaamaa wal qabateeti geggeeffaman keessaa tokko yeroo sanis qaama koree barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee ture. Jireenya baqaallee Tanzaaniyaa jiraadheera. San booda as Hoolaand erga 2009ti. Kaatu dubbatteerta. Hayyee keessummoonni keenya hundi keessanuu gaaffiirraa keenya fudhattanii gama kanaan dhiyaattuu keessaniif hedduu galatooma. Egaa dubbeen keessan hundumtuu akkuma jedhe haala garaagaraa qabsoo Oromoo keessattis warra hirmaataa turtanii fi har'as immoo mariin irratti gaggeessuuf jirru kaleessa maalirra turree
har'a rakkoo akkamii keessa jirra maalirra geenyeerra boroo Oromoon gara kamitti deemaa jira qabsoon Oromoorree gara kamitti deemaa jira isa jedhu bal'inaan kaasuudhaaf akkuma waa'ila keessummaa keenya obbo Toleeraa Bayyanaa waggaa yeroo qabsoon biyya keessatti gaggeeffamaa ture waliin turre sanaan isaanirraa kanas yeroo dheeraa qabsoo kana keessas nama ture waan ta'eef mee obbo Toleeraa egaa haala amma irra geenye kana akkuma waliigalaatti qabsoon Oromoo sadarkaa amma irra ga'e boqonnaa haaraa seenee jira. Bifa kamiin xiinxalaa jirta akkamitti ilaalaa jirta mee sarraa kaanu? Galatoomi duraanii xiqqoo waanuma torban tokko gidduutti limiitii godhama inni yaadee ture garuu achirraa ka'uun baay'ee barbaachisaadha maaliif bakka kaanee tokko yoo hin beeknu ta'e bakka amma jirru kana appreciate gochuu hin dandeenyu bakka amma jirru kana yookaan waan humna nama buusu yookaan waan nama tarkaanfachiisu akka ta'etti xiinxaluu hin dandeenyu waan ta'eef of duuba deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma jette yeroo adda bilisummaa Oromoo 1991 biyya galee hundumti keenya dammaqnee isa ta'uu karaa biraan isa ta'uu adda bilisummaa Oromootti namminee kaan hojii dhiisee kaan barnoota dhiisee akka sanatti ture umurii yeroo sanaatiin qeerroo amma biyya keessaa qabsaa wajjin wal fakkaata yeroon sun jechaadha uummanni Oromoo akka jirutti dhaaba kana wajjin ture yoo hin jedhe kijiban qabu. Yeroo sanarraa yeroo kaanee sadarkaa amma jirutti olaallee waan baay'ee keessa dabarree sadarkaa baay'ee deemne. Kunis ofiin of deemsisetu hin ta'in wanta yeroo sana bu'uureeffame suni qabsoo kana fidee bakka kanaan ga'uunsaa wanta hojjetame walirra tuulameetu as ga'ee yeroo walirra tuulamee jedhu hojiinis hojjetame hojiin karaa Oromoos hojjetame. Dammaqiinsi yeroo sana amma humna xiqqoodhaan facaafamte suni biqiltee ija godhattee ija baay'ee horatee har'a Oromoon lubbuu isaa amma wareegutti Oromummaa isaatiif yeroo kennu arguun baay'ee nama gammachiisa. Sadarkaa kanarra darbee har'a Oromoon yeroo sana nan yaadadhaan bara 1993-94 qubee barsiisaan ture magaalaa Finfinnee keessatti lakkoofsaan nama 3 akkas turre. Har'a Oromoo miliyoonatu qubee barsiisaa qubee baratee jira. Dammaqiinsa Oromoo ala sana wanti dhoksaatti hojjetamu har'a ifatti hojjetama. Sadarkaa sanarra dabarree har'a sadarkaa kana ga'uun nuuf guddina guddaadha. Jabina Oromoo agarsiisa. Kanaaf isa kana amma waan amma irra jirru kana sadarkaa Oromoon guutuu biyyaatti miti. Oromoon duraan Finfinnee keessatti illee afaan Oromoo haasa'uu yaalfatu kuni darbee har'a inni of dhasellee of baasaa jiru. Har'a addunyaan illee Oromoo akka tokkotti beektu argineerra sadarkaa Oromoon itti beekamu biyya ollaas itti baqannee turreerraa sadarkaa sanarra dabarree amma yeroo geenyu injifannoo amma Oromoon argate kana baay'een itti boona. Kana jechuun waan arganne sana waan itti Oromoon heddumminaan itti miidhame sana waan lubbuun meeqatti bade sana harkaan gaanneerra jechaa hin jiru. Garuu karaan irra jirru nuuf bari'aa deema. Namoota nu hacuucanitti immoo humnoota nu hacuucanitti immoo itti dukkanaa deema. Guyyaadhaa guyyaatti itti ba'aa deema. Oromoon guddataa beekamaa abbaa biyyummaa isaa dhuunfataa sadarkaan dammaqiinsa isaa dabalamaa deemaa jira. Kana yeroo argitu gaa hedduutu waan hedduutu itti tola. Isa kaan sadarkaa ammarra jirru gaa tarii wanni itti aanutti ibsuu hin danda'a. Waan ammarra jirru kuni waan akka ilma Oromoo tokkootti na boonsuu fi ilmaan Oromoo addunyaarra jiran immoo akka Oromummaa isaaniitti isaan boonsuudha. Akka ittiin ilaala gaa bifa gabaabaatiin maaliif nuyi namoota baay'eedha dabareenis nu ga'uun dura jira jedhee namana akka ittiin ilaala dammaqa. Ayyee obbo Toleeraa Bayyanaa hedduu galatoomi. Mee obbo achuma ollaadhuma keetti achumarraa gara ollaa kiyyaatti deebi'a. Obbo Mustafaa Musee Atoo gama keetiin egaa jecha obbo Toleeraan ittiin ibsee jira. Haalli amma qabsoon Oromoo irra jiru nuuf bari'aa deemaa jira. Diinota keenyatti immoo dhiyaa jira ka jedhu daandii sirriirra jirraa ka jedhu. Mee gama keetiinoo ilaalchati qabdu maal fakkaata? Maal akkamitti ibsama? Galatoomi dammaqaa keenya wanni obbo Toleeraan jedhe dhugaadha. Qabsoon uummata Oromoodha. Uummata Oromootiif qofa odoo hin tahin sabaaf sablammii biyya san keessa jirtuufillee akka bari'aa deemu goote.
Uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraadhaaf qabsoon uummata Oromoodhaa akka hokkoo yookaanis bineensa nama nyaatutti akka saba nama hin teene saba sablammii biyya san keessa jirtu keessaa xaragee baasuutti maqaan itti dibamee Oromoon akka saba biraatii wajjin wal shakkitee akka diina jiraattu godhamaa ture san disprove goote qabsoon Oromoodhaa. Uummanni Oromoo ummata mirga haqaaf falmatu malee ummata saba biraa dhiibuudhaaf tattaafatu akka hin taane agarsiiste bu'aa fi bahii dheertuu keessa dabarree taas geenye ifaan fuula keenya dura jira kanuma juun qabaanis isnaaf ganaa karaa dheeraa nu dura jira immoo wanni irra geenyees qabannee ittiin capitalize irra goonee fuula dura sossoohuun qooda generationa nuti keessa jirru kana jeetiin abdadha. Hayyee obbo Nasruu. Yaa akkuma obbo Toleeraan jedhe dhugatti fagoo irraa dhufne kun ifa kanuma hundumti keenya beeknu dukkana keessaa bahutti jirra. I think fundurri keenya ammootu hedduu ifaa tahuu hedduu abdachiisa tahuu mallattoolee hedduu argutti jirra. Iddoo kaleessa arrabamnu salphannuu fi waraqaa takkaan hojii irraa ari'amnu yookiin jecha nama tokkootiin jiruu dhabnu irraa kaane arra yeroo namni baadiyaa tokko bulchaa godinaafoo dhaabbatee rakkoo isaa himatee hoogganaa naannoo Oromiyaatti dubbatee nama san hojii irraa guyyaa lammataatti guyyaa sadaffaatti kaasuu irra geenyeerra. Yeroo namoota kana dura nama tokko lama sadii miti guutuu Oromiyaa akka ofii barbaadanitti dhiitanii akka ofii barbaadanitti saamanii akka ofii barbaadanitti asiifachi oofan san irraa kaane yeroo har'aa namni Oromoo tokko namoota akka Abbaa Tsahayyee hojii irraa geggeessu iddoo isaan waggaa hedduuf itti maandheffatan gadi lakkisiisu irra geenyeerra. Yeroo sabni keenya ummanni keenya ummata keenya kan biyya keessa jiruuf dubbatu rakkoo isaaniitiif awwaatu qofa osoo hin taane yeroo lammii keenya kan biyya alaatitti biyyoota ollaa adda addaatti dagataman irraanfataman namni tokko waa'ee isaanii dubbatu namni mirga isaanii falmatu dhabamee waggaa meeqatti namni keenya Liibiyaatti Keeniyaatti keessumaayyuu Suudaaniif Liibiyaatti biyyoota Arabaatti rakkoon ummata keenya hangam akka ulfaataa kan gadadoo ta'e hundumti keenya ni beekna. Isa rakkoo biyyaa bira dabramee ummanni keenya kan ollaas yeroo itti yaadatamu irra gaheera. So kun hundumti akkuma amma kahe kana dhuma qabsootii miti hedduu arganne jennee waan irraa lafa dhiinnu miti. Garuu wanti kun waan argame wanti kun waan qabsoo yeroo dheeraa qabsoo hadhaa hambira gahame wanti kun waan celebrate godhamu wanti kun hedduu waan irraa gammadamuu qabu ammoo mallattoo injifannoon keenya injifannoodhuma kasaaraa osoo hin taane qabsoon keenya qabsoodhuma kasaaraa osoo hin taane qabsoo bu'aa argamsiistu qabsoo hedduu nama abdachiisu ta'uu isaatiif kun mallattoo gurguddaadha. So akka durii rakkoo gadadoo boo'ichaan wal kakaasuu bira dabrinee yeroo injifataarraa mooyaarraa yoo kana caala qabsoofne yoo kanarra hojjenne wantoota kanaa olii argachuu ni dandeenya jennee yeroo hedduu wal abdachiisnuu fi wal jajjabeessinu bira geenyeerra. So qabsoon keenya ammaan tana bakka kana jirti kana caala gara fuulduraatti hojjannaan wantoota kanaa olii wantoota Oromoon waggaa hedduuf jaarraa hedduuf hawwaa ture bira gahuun keenya waanuma shakkii hin qabne iddoo murteessaa irra geenyeerra dhiiga obboleewwan keenyaatiin dhiiga Oromootiin qabsoo hadhaa sabni kun geggeesseen. Hayyee galatoomii obbo Nasruu. Mee obbo Toleera yaada uummata irraa ka'utu jira gaa rakkoo hedduutu ka'a. Rakkoo sana takka takkaan kaasuu dirqama ta'a keessattuu wayita ammaa kana boqonnaa haaraa seeneeraa Oromoof bari'eera jettaniittu. Haa ta'uti gama kanaan sadarkaa amma irra gahamee akka biyyaatti hoogganuun jalqabamee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo erga qabatanii ji'a tokkoo fi torban tokko ta'anii jiranii. Haa ta'u duutii fi ammallee mormiin uummataan dhaabbanne isa kana gochuu hin dandeenye gama kanaan ammallee warri aangoo qabatan gama OPDOtiin kana dandeettiin qabanii kan jedhu uummatatu kaasaa jira. Isa kanarraa maal jettu obbo Toleera?
Tole takkana maqichumarraa yookaan waan OPDO jedhamu kuni yeroo ma dhageessu nannasisuu kaa muuxannoo qabnurraa yoo dhageesse maqichumarraati namni rifannaa qaba maqichumarraa namni jaalalan qabu maqicha immoo maaltu jibbisiisa yoo jette hojii isaanii waggootan 25 keessa darban sana jechaadha yoo waggaa lamaan darbe kanatti lakkaa'uu baannellee isa kanatu akka maqaa sanarraa namni amantaa dhabu isa godha maquma sana yeroodhaani waan gaariin irraa dhaga'ama kan jedhu tokkotu hin jiru gama kaaniin yoo ilaalle garuu OPDO'n kun maqaan isaas kaayyoon inni itti ijaarames ifa ta'eetu jiru namoonni achi keessatti ijaaraman immoo ilmaan Oromooti hedduun isaanii irra guddaan isaanii fakkeenya tokkoon sitti himaa duraanii akkan Finfinnee keessatti qubee barsiisaa ture sitti himeen ture Finfinnee keessatti qubee dhugaa barsiifnu biiroon Oromiyaa afaan Oromootiin barreessuuf dubbisuun dirqama ta'e yeroo kanatti biiroolee Oromiyaa kana sa'aatii hojii isaaniirraa muramee sa'aatii tokko walakkaa qubee barsiifna turre namoonni ala sana baratanii kan Minisootaa illee jijjiiran namoota baay'een beekaa biiroolee kanarra deemnee qubee barsiifna biiroon tokko biiroo geejjibaa biiroo daandii baadiyyaa Oromiyaa fi biiroo geejjiba Oromiyaa kan jedhamu tokko keessa namoota baay'eetu ture. Miseensummaa guddisuu dirqiidhaan miseensummaa guddisiisaniiru jarri sun sabboonoo turan. Maal godhanii qubeen baatii sadiitti baramaa qubee baatii sadiitti baramu sana eega finnee booda waan biraa waan Oromummaa maal barsiisuu dandeessanaan jedhan. Isin hojjetoota mootummaatii mootummaatu mindaasniif kaffala waan ta'eef inni kaan seenaa saba Oromoo fi sirna gadaa kan jedhamu jira. Isa bifa gabaabaadhaan yeroo namoota dhuunfaatti hin barsiifnaa. Isiniif garuu ta'u jennaan jarri kun walii galanii nama lama qofa keessaa baasanii namooti 18 jecha namooti 18 baatii sadiitti dabalatanii seenaa saba Oromoof sirna gadaa baratan jechaadha. Maal jechuun barbaade kuni bara 1996 bara sanarraa kaasee Oromoonni akka Oromootti achi keessa turantu jiru. Oromoota sabboonummaa sana qabatanii achi keessatti jiru jechaadha. Achi keessatti guddatan jiru jechaadha. Kanaaf egaa isaan kuni humna dhaban malee Oromummaan isaanii achi keessatti guddataa ture waan ta'eef achi keessatti guddatanii as ba'uun isaanii baay'ee nama dinqisiisu. Garuu haala ittiin as ba'antu murteessaa ture. Amma gaa krediitii kan nuti filaannu namoota sana OPDO keessa taa'ee achi as ba'ee waan ammaa jijjiire jechuuf hin deemu kan jijjiire sochii uummataati. Sochiin uummataati immoo waan amma jenne kanarraa waan duraan baratan irraa waan argitee kaarikulamiin mana barumsaa yerootti baatii 10 keessatti geeddaramuunsaa qubeen kun bakka bakkatti waan danda'ame karaa danda'ame maxxanfamee faffaca'uunsaa namoonni akka isaan gara kanatti guddatanii qubeen sadarkaa yuunivarsiitiitti banamuunsaa ijoollee kaasanii qeerroon gabrummaa kana fudhachuu dadhabee amma akkuma sila jenne gaa lubbuu isaa yeroo itti kennee dhufe jecha yeroo kana qeerroon hoggaa ka'u kana namoonni silayyuu akkuma jedhe keessa OPDO keessaa dhukkubsataa turanii daandii argatan jechaadha. Daandii isaan argatan immoo yeroo isaatti fakkeenyaaf OPDO keessaa nama ragaa qabatamaa fidinaan jette hin qabu malee namni Alamaayyoo Atoomsaa jedhamu durataa OPDO kan ture waan akkasii yaalaa ture jechuun nagaa. Pirezidaantiin Oromiyaa inni dura Ali Hassan mataan isaanii waan akkasii yaalanii turan yeroo isaatti hin kennineef jechaadha. Yeroo hin kenneefitti namooti yaalanii garuu dhabamanii amma garuu sochiin qeerroo dhufee fi diddaan uummataa addana ga'ee fi namoonni OPDO keessa ta'anii immoo silayyuu uummata isaanii akkaataa itti gargaaran akkaataa itti uummata isaanii cinaa ilaalan dhaabbatan barbaadaa turanii walitti dhufee haala ammaatu jara ammaa kana keessa galche jechaadha. Warra akka tiim lammaa jennu kana Dr. Abiyyi Seegasii gara kanatti filame. Kanaaf tiim lammaa kana isa haala kanatu as keessa galche. Sochiin qeerroo yeroo isaa eeggatee isaan immoo namoota immoo uummataaf quuqamanii amma nami baay'een naannoo tiim lammaarraa amantaa qabaa, amantaa guutuudhaa, amantaa hir'uudhaa, waan biraadhaa amantaa qabaa. Isaan kuni haala amma mijaa'e sana keessattuu wal keessa galchee jechaadha. Kanaaf isaan kun guutummaatti OPDOodhuma sagantaa OPDO sana geggeessu jennee lafa kaa'uu hin dandeenyu. Garuu maqaan itti waamaman Ihaadiguma ammayyuu achuma keessa jiru. Ihaadiguma jira maqaan OPDOodhuma garuu waan isaan hojjetan immoo aantummaa uummataa agarsiisuu jalqabaniiru. Aantummaa uummataa agarsiisuu jalqaban kana immoo guyyaadhaa guyyaatti waa hiika adda addaa furmaata adda addaa isaan kennaa jiranii waan gaggaarii isaan uummataa wajjin mari'ataa jiranii
fagoon nannuu dheengaddaa roobee baaleetti uummata wajjin gadi bu'anii akkataatti uummata dhaggeeffataa turanii uummanni illee dhossaa tokko malee waan isatti dhaga'amu waanuma nuyi amma yoo minni irratti waggaa baay'ee dubbatamaa ture kana uummanni qotee bulaan dubartootitu nafin waan garaa isaanii eebbaa dubbatanii isarra darbee miidiyaa hundi isaaniin geggeeffamullee amma kana tamsaasuunsaa jijjiirama dhufaa jiru agarsiisa jechaadha. Jijjiirama kana gaa yookaan dirqamanii yookaan jaallatanii yookaan lamaanuu jechaadha. Bakka bakkatti dirqamanii bakka bakkatti immoo jaallatanii jijjiirama kana fidaa jiru kan jedhurra jira. Kun of duuba deebinaan jarumatu badaa gara fuulduraatti deemuutu irra jiraata. Akka kanattiin jarri kunis immoo akkan ofii hubadhutti jecha hubannaa amman qabutti jarri kunis waan mirga uummata Oromoo kana booda kennan natti hin fakkaatu anaan. Kanaaf asirra jira. Kanaaf yaanni namoota adda addaatu jira. Namoota amantaarraa hin qabnu jedhan isaanumatu jira. Oppidooma jira. Yaada sana nan kabajaa fi maalirraa kaanii akka jedhan isaantu beekaa. Maaliif kana jettan jennee namatti hin falminu. Prime Ministeriin amma Dr. Abiyyi homaa wanti inni jijjiiramanni fiduu danda'u hin jiru jedhama. Ani immoo sana hin jedhu. Warri jedhu immoo sababa jedhaniif qabu. Jijjiirama dhufaa hin jiru yoo jenna ta'e jijjiirama mul'ataa jirutu jira. Jijjiirama mul'ataa jiru kan immoo gaa waltumsanii bakkaan ga'uun immoo qooda Oromoo hundumaati. Akka ittiin ilaala Dammaqa. Hayyee obbo Toleeraa Hedduu Galatoomii. Egaa mee obbo Mustafaa rakkoo uummanni kaasaa jiru kana giddugaleessa gootee atis haala kana bifa kamiin ilaalta? Shakkii uummanni kaasu kun bifa kamiin sirratus danda'a? Ammoo shakkiin sun haala kamiin madaalamuu yookaan gilgaalamuu danda'a jettee yaadda? Mustafaa. Galatoo gaafii bareedduudha. Jijjiiramni dhufe jennu kun jijjiirama kosmootikiidha malee jijjiiramni dhugaadha. Uummata Oromootiif yeroo ammaan tanaa dhiisii uummata Oromootii fi uummata biyya saniitiifis yeroo qabatamaa dhufe hin jiru hanga ammatti. Yes, aangoo wal jijjiiranii namoonni tokko tokko bakka adda addaa qabatan. By the way, yeroon kana jiru yaadni kun yaada kiyyaa fi kan Mustafaa qofti. Tana wanni hojjuuf namoonni keenya hanga ammaa gadadoo fi rakkoon uummata keenya irra jirtu itti fuftee jirti. Ajjeechaan uummata keenyaa guyyarraa guyyatti itti fufee jira. Uummanni keenya beelaan rakkachaa jira. Kana haalota tokko tokko waan haal duree itti kennamuu hin barbaachifneetiitu haal dureen itti kennamee uummata keenya irra taa'aa jira. Maashina nama ajjeesu. State of emergency yeroo sila aangoo qabatanitti waan ka'uu qabu odoo hin ka'in militariin mootummaadhaa hanga ammaa nama keenya duugaa jirti lafarraa. Namoonni baqatanii kaambii baqaa keessa jiran furmaanni dura biltee tokko odoo hin kennaminiif hanga ammaa achuma keessatti rakkachaa jiran. Kanaafuu political change'itu dhufe malee fundamental change'n jijjiiramni qabatamaa kan hawaasa keessa mul'atu hanga ammaa hin dhufne. Dhufuuf taa'a sayyarootima amma foonni nuti dubbachuu dandeenyu jiru. Haalli qabatamaan lafarra jiru yeroo ammaan kanatti immoo rakkoo gurguddootu biyya keenya keessa deemaa jira. Uummanni keenya qabeenya harkaan qabu, aangoon siyaasaadhaa dhugaadhaan amma harka deebitee jirti. Sanii achi namoonni ragaa tokkoon alatti qabamanii mana hidha guuramaa jiranii kan mana hidha guuramaa jiru hidharraa bahaa hin jiru. So rakkoo gurguddootu deemaa jira. Maqaa keenya yoo irra diddibne malee wanni uummata keenyaaf soofaan hanga ammaa jijjiirama qabatamaa kanaatu jira wanni jennu hedduu nama rakkisa hedduu salabiree godhuudhaaf. Kanumaan jechuun barbaada. Hayyee galatoomii obbo Mustafaa yaada kee gabaabsiteetuma keessee jijjiiramni kun jijjiirama bu'uuraa miti jetteetta. Mee jijjiiramni bu'uuraa kunoo bifa kamiin dhufuu danda'a? Mee egaa obbo Toleeraa waan kaasee jira. Nasruun yaaduma keerraa kaasiiti. Yaadanni kaase irratti ittiin deebita Mustafaa. Dura Nasruun mee kanarratti yaada kennu. Ani xiqqashoo karaa addaatiin ilaaluu barbaada dhimma kana. Kana jechuun maalinni jijjiiramni dhufe kuni jijjiirama danqaa qabu kan paartiidhuma tokko keessa haa ta'u malee paartiidhuma tokko keessatti namoonni jijjiirama barbaadaniif namoonni jijjiirama hin barbaanne bakka lamatti baqaqanii jijjiirama dhufee jechuudha. Atleast waan biraa dhiisnee jijjiiramnummaan aangoo fakkeenyaaf Abiy iddoo san taa'uun
Dr. Abiy Iddoo Santaa'uun obbo Lammaan Faati gama bulchiinsa Oromiyaatti as dhufuun waan akka IHADEGitti EPRDFitti itti amanamee eebbifamee akka kana dura waggaa 27 yookiin waggaa 26 baratame san eebbifamee kallattiin kaawwamee waan tahee miti. So qormaata akkuma waan qaamni wayii qaamni alaa wayii dhufee aangoo qabateetti karaa itti ilaallamullee jira. Maaliif yoo jaarmaa tokkicha keessa taatee kaayyoo tokkoon adeemsa tokkoon waliigalteedhaan karaa barbaadamutti yoo hin deemne karaa sanitti deemuudhaaf waadaa fudhattee bifa sanii yoo itti hin seenne jijjiiramichi kun jijjiiramicha danqaa qabu kan qormaata qabu kan gufuu hedduu qabu ta'uun isaa ifaa jechuudha. So namoonni kunniin gara fuulduraatti as dhufaniiru garuu paartiidhuma isaanii keessa qormaanni guddaan akkuma Profeesar Mararaanis jedhe qormaanni guddaan paartiidhuma san sirritti sararatti adabatti deebisuudha. So paartiin kun hanga hedduun keenya hubannutti hanga hedduun keenya arginutti paartiin kun jijjiirama Dr. Abiyyi fi namoonni isa wajjin jiran biyya san keessa fiduudhaaf barbaadan haa dhugoomuuf fedhii hin qaban. Karaa danda'ame hundaan gufuu tarreessuun qormaata namoota kanatti heddummeessuun waan hin hafne asirraa ka'aa jechuudha. So namoota kana yoo isaan akka nuti barbaannutti baatii tokkotti baatii lamatti baatii jahatti waan uummanni irraa eegu yoo deliver godhuu dadhaban karaa lamaan laallamuu qaba. Tokko dadhabina mataa isaanii ta'uu danda'a. Inni lammataa qormaata yookiin gaarreen gurguddaa keessumaa tarii kan hedduun kennaa yoo raasaa dhaabbannee hin argine kan warri EPRDF keessa jiru qofa qajeelatti hubachuu danda'u gaarreen gurguddaa fuuldura isaanii jiraachuu danda'a jechuudha. So yoo waa'ee dadhabina obbo Dr. Abiyyi fi obbo Lammaa haasofnu qormaata keessaa kan uummata ala jiru kanatti hin mul'annes hedduu jiraachuu akka malu namoonni kunniin qormaata gurguddaa irra aanuudhaaf akka isaan qabsaa'an hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Waa'een hidhamuus kanumaan wal qabata. Waa'een ajjeefamuus kanumaan wal qabata. Waa'ee dararaan Oromiyaa keessatti iddoo adda addaa keessatti gahaarus kanumaan wal qabata. Maaliidhaaf fedhiin isaanii yookiin mallattoon isaanii yookiin ammoo ajajni isaan ajajan lafarra ooluu dhabuu danda'a. Maaliidhaaf warri silaa dirqama kana yeroo qormaata fakkeenyaaf akka obbo Abiyyi gara mirgaatti deemuu barbaadu Dr. Abiyyi gara mirgaatti deemuu barbaadu warri TPLF gara bitaatti dhiibuu barbaadan kanaa miti yeroo kanatti miti yeroo sararri lamaa gurguddaan jirutti miti yeroodhuma EPRDF sarara tokkorra dhaabbateeruttu biyyootuma dimokiraasii qaban keessattuu ajajni gubbaadhaa gadi dabru akka silaa barbaadamutti yeroo hunda lafarra gadi hin gahu yoo ammoo gubbaadhuma yoo atajajju yoo jeneraal tokko ajaja sirraan fudhanne yoo warra siviil sarvisii waajjira adda addaa keessa hojjetu si gufachiisu si danquu si qaanessu si salphisu akka namni kun homaa hojjetaa hin jirre jedhee uummanni sirratti qabsaa'uuf shira sirratti xaxu maaltu akka ta'uu danda'u tilmaamuun nama hin rakkisu. Fakkeenya Saawuz Afrikaa haa ilaallu. Seenaa Saawuz Afrikaa keessatti dhumaatiin guddaan seenaa biyya sanii keessatti kan mudate erga Maandeellaan bahee waggoota bara 1990 irraa hanga 1994 hanga yeroo filannooti. Yeroo qabsoo waggaa 30 yookiin waggaa 27 Maandeellaan mana hidhaa ture yeroo ANC'n alatti qabsaa'aa ture dhumaatiin hangasii uummata Saawuz Afrikaa hin mudanne isa hanga dhumaatii waggaa arfanii erga Maandeellaan mana hidhaatii bahee. Yeroo akkasittis uummanni kun garam deemaarraa gara dimokiraasiitti deemaarraa yeroo jennu akkamii sila carraan biyya kanaa gara dukkanaatti deemaarraa gara dhumaatitti deemaarraa sila maali jedhee yeroo uummanni hedduu itti yaadde yeroo hedduu uummanni itti cinqame yeroo hedduu uummanni abdii itti kutates yoo jiraate bara 1990 irraa hanga 1994 irratti garuu even san qofaa miti hoogganaa isaanii guddaan hoogganaa isaanii ijoon yookiin gameessa keessa tokko kan jedhamuuf kan abdii irratti gatamu kan akka Chris Hanis kan ajjeefame yeroodhuma kanatti. So yeroon transitionii yeroon ce'umsa jechuun yeroodhuma dukkana keessa al takkaan gara ifnaanaatti baatu miti. Yeroon ce'umsaa yeroo humni tokko duubatti si dhiibu ati ammootu fuulduratti deemuudhaaf hedduu tattaafattu hanga dandeetteen ammootu wixxifattuudha. Jidduu kana keessatti ammootu qormaanni jiru hedduu. Biyya keenyattis kan argaa rumaanini waanuma wal fakkaataadha. Inni tokko hidhaarra akka namni hidhamneef tattaafata. Inni tokko nama hidhame baasuudhaaf carraaqa. Inni tokko ammootu dhumaatii hambisuudhaaf yaalii godha. Inni biraa ammootu
waanuma namni arguudhaaf dhaga'uu hin barbaanne kana hojjetaa jechuudha. Achuma uummatuma biyya san keessaa qaama mootummaa keessaa ta'eeti jechuudha. Rakkoo akkanaa kanarra akka uummataatti aanuu kan dandeenyu xiiqiidhaan qormaata ajjeechaa nu mudatan kanneen hidhaa nu mudatu gadadoo guyyaa guyyaatti uummata keenya kana qunnamu. Kanaan qormaatamnee, kanaan gufannee, kanaan abdii kutannee, kanaan wal xureessaa, wal xiqqeessaa deemuu osoo hin taane duruunfannee xiiqiidhaan ciniinnannee fuulduratti deemuu qofa kan dukkana kana keessaa nu baasu. Bitaas deemnu ni nyaatamna. Mirgas yoo deemnu ni nyaatamna. Duubatti deebi'uun mucaachuun karaa kamiinuu fala ta'uu hin danda'u. So yeroon jiru yeroo akkanaa kana keessa yoo duubatti deebine, yoo bitatti jenne, yoo mirgatti jenne gaaga'amiinsa kana caalutu nu mudata. Gaaga'amiinsa amma nu mudataaru kanaan hedduu hamilee nuti qamaan qabu diinni waan kana godhuuf beeka itti yaadeeti. Akkuma bara 1992 ajjeechaan asiif achitti yoo uumame abdii kutannee harka kennannee waa hunda isaaniif gadi dhiisnee dirree hunda isaaniif lakkisnee waajjira hunda isaaniif dhiisnee haadheessinuu barbaadu. Kun ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf bara 1990 Saawuz Afrikaatti waggaa tokko keessatti nama 1,500 kan dhumate erga Maandeellaa mana hidhaatii bahee jechuudha. Akkasuu ta'ee hoogganaan gameessi biyya sanii osoo namni meeqaa negotiyeeshiniin kan kee kun waa takka nuuf fidaan jiru nuuf ciisu malee abdii tokko hin qabu. Dhiisisuu namni isaan jedhu dhiibee uummata abdii kutate hunda sararratti deebise kan ifnana keessaa dukkana keessaa ifatti baasee isaa jechuudha. Biyya keenyattis wanni akkanaa qormaanni gurguddaa yoo nu mudate qabsoo keenya jabeessuun alatti xiiqiidhaan fuuldura tarkaanfachuu alatti wanni biraa hin jiru. Haalli jiru kana wanni jaarmaa kanarraa obbo Lammaa fi Dooktor Abiyyi irraa wanti amma namni shakkuu mamiin abdii kutachuun kuni waanuma amma iddoo adda addaatti arginu kanaan kan wal qabatudha. Abdii kutachuun qabnu jajjabeessuun hamilee isaaniif kennuun bira dhaabbachuun yoo isaan bitaa mirga jedhan sararratti deebisuun yoo isaan duubatti rincicuu eegalan dhiibuun dirqama saba kanaati. Fala biraa hedduutu ammatti hin jirre waan ta'eef. So walumaa galatti bifa kanaa ilaala wanticha isaa. Ayyee gara obbo Toleeraatti otoo hin darbiin obbo Mustafaatiif hin kenna. Mustafaan jijjiirama bu'uuraa feenaa jetteetta. Karaa biraa immoo sila wayita kaaftuu qabsoon Oromoo boqonnaa haaraa seeneeraa ka jedhu lafa keessetta. Edda boqonnaa haaraa seenee inni kun bu'uura ka'umsa daandii sirriidha hoo jenne karaa biraa jijjiiraa bu'uuraati malee inni kun hin barbaachisu yoo jenne yaada kana lamaan akkamiin araarsuu dandeessa obbo Mustafa? Wanti jirtu tan revolutionii tokko yeroo deemu hawaasni tokko yoonii fi aangoo siyaasaa qoftii dhuunfatee aangoo militariidhaa aangoon qabeenya biyyattiidhaa harka hin jiraanne akkuma Nasruun kaasaa ture yoo qabsoo African National Congress qabsoo South Africaadhaa laalle yeroo hedduu political gain irratti focus godhanii uummanni South Africaadhaa eega Maandeellaan biyya qabatee politically liberated tahanis uummanni South Africaadhaa miskiinummaa maayyii keessatti hafaniitiiti hanga ammaa qabeenya kan jiru harka warra adii jira. So qabsoon uummata Oromootis akka tanarraa fakkeenya kanarraa barnoota fudhattee if dura soso'uu qabdi. Dhugaadha uummanni Oromoodhaa rakkoo hamtuu keessa dabreetiiti as gahe boqonnaa haaraa warra geenyee jira. Boqonnaa haaraa warra geenyee asitti istaak taanee hafuu hin qabu uummanni keenya. Uummanni keenya dimmaandi godhuu qaba. Mirga isaatiif falmii itti fufuu qaba. Namoonni tokko maal jedhan Dr. Abiyyi fi tiim Lammaan ammaan tana aangoo irratti as bahanii yeroo kannaa fi jedhan. I understand nin hubadha yeroo kannuutiin gaarii immoo waan yeroo nama hin kennisiifnee jira. Lubbuu namaa tabahaa jirtuuf yeroo kannuun hin jirtu. Har'a yoo mucaan kiyya tokkittiin nan qabu bareentoon irraan tana rasaasan dhawamaa jiraadhe lakki yeroo kannuufi qabnaa hin jennu. Kophee ummata lubbuun isaanii irraa bahaa jirtu kana keessa dhaabbannee dubbachuu qabna yeroo dubbannu. Lubbuun namaa turu lubbuu takka taanirra jabduu siimti taanirra laaftuu siimti. Intala dhalaadhaa ta'u ulfa waggaa ji'a sadii meeqaa garaa qabdu rasaasan lubbuu garaa isii keessa dhawanii ajjeesanii namoonni yakka akkanaa kana irra hojjetaa turan kan murtiidhaaf dhiyaate tokkollee hin jiru yoo jiraate natti as kennaa. Warri nama saamu saamicha akkasumatti itti fufaa jiran. Dhugaa jedhu kun akka Nasruun dubbatetti paartii sana keessa ifiifuu warra jijjiiramatti amanuu fi kan jijjiiramatti hin amanneetu jira.
Arra garuu OPDO'n akka duratti excuse hin qabu. Aangoon security isaan harka jirti. Aangoon biyya bulchuudhaa isaan harka jirti. Key position bakki qulfiin hundi harka isaanii jirti. Adduma investu. Feedback hin qaba. So kanaafuu jijjiirama dhufe kana itti fayyadamanii jijjiirama dhugaadhaa ummataaf buusuun dirqama isaanirra jirti. Ummata dammaqee tokko sossobuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo warraan tana dammaqeetiiti if bira dabree hawaasa addunyaadhaa dammaqsaa jira. So saba kanaan lakki yeroo kenniif jechuun hin danda'amu. Ummanni mirga isaa gaafachaa jira. Nama xiyyaa harkaa dhumaa jira. Qabeenya xiyyaa saamamaa jira. Furmaata hatattamaa ammaatiin barbaadaa jechaa jira ummanni keenya. Oduma yeroo kennituu fi waan yeroon hin kennamneefii jira. Fakkeenyaaf bakka dhumaatii namaa waan hundaafuu key position state of emergency Dr. Abiy executive power harka isaa keessa jira. Nama tokko odoo ittiin gaafanne nama tokko consultation odoo hin kennine paarlaama dhaleessee state of emergency yeroo gabaabaa keessa kaasuu danda'a. Yoo kana kaase caasaan isaa gad diriirtee jijjiirama barbaadame san dhugaadhaan godhamuu hin danda'amu. Yeroo ammaan tana Oromiyaan state of emergency dhaan bulu command post dhaan bulaa jira. Jijjiirama kana hin barbaadu warri command post dhaan san akkana sururree gujeetti. Jijjiirama dhugaa kana akka lafa jehu dura dhaabbachaa jiru isaani. Warri nama hidhaa jiru isaani. Warri qabeenya saamaa jiru isaani. Civil administration hin jiru. Caasaan bulchiinsa hawaasaa akka hojjetuuf state of emergency harka isaa jirtu tana yeroo gabaabaa keessa yoo kaase jijjiiramni dhugaadhaa. Cosmetic change kanarraa fundamental change itti jijjiiramuu ni danda'amaa jedhama akkanatti walitti araarsa yaadame. Ayyee gaariidha. Mee kanuma irratti obbo Toleeraa dhiifama gaa nu eegdee yaada lama waan ka'eefan gara sanatti ce'e. Egaa haala amma jiru kana keessatti hundi keessanuu yaanti kaaftan boqonnaa haaraa jira garuu adeemsa keessatti karaa adda addaa kan ilaaltantu jira. Karaa biraatiin qabatamaadhaan haalli amma biyya sana keessa jiru wayita jijjiirraadhaanuu Oromoon qabsoo isaatiin wareegama kaffaleen sadarkaa kanarra ga'u warrumti Oromoo maqaa dhaatee bakka bu'ees aangoo biyyattii dhuunfatanii jiran iyyuu rakkoo guddaa keessatti biyyattii kana kan harkatti galfatan. Har'a gabaasaalee biyya sana keessaa ba'aa jiru keessa Oromoon qofti miiliyoona tokko gararraa akka embaasiin Hoolaand amma gabaasaa har'a gabaasa baase tokko irratti miiliyoona ol buqqaatonni buqqaatota gargaarsa barbaadan hatattamaa barbaadantu jirani. Egaa haala kana keessatti rakkoo akkas walxaxaa kana keessatti obbo Toleeraa qabsoo Oromoo bifa kamiin milkeessuun danda'ama? Oromoo irraa maaltu eegama? Maaltu godhamuu qaba? Keessattuu kan yeroo namaan kennine immoo gama amma irratti iyyuu xiyyeeffannaan kan ittiin kennamne uummata gargaarsa barbaadaa jiru kanadha. Lammii keenya dhumaa jiru kanadha. Akka mul'atutti humna mootummaa sanaan iyyuu kan gargaarsa danda'amu fakkaatu uummanni keenya hanga tokko gargaaraa jira. Kun gargaarsa addunyaan kan iyyee bira dhaabbatuu qabu ture garuu hanga ammaa jijjiiramni hin jiru. Mee isa kanaan wal qabsiisiiti haala amma jiru kanaan rakkoo kana bifa kamiin irra aanamuu danda'ama isa jedhu waliin Toleeraa. Tole gaaffii jajjabaa gaafatte inni kaan humna kooti ol ta'a. Maaliif wanni ogummaa namoota ogummaa adda addaa qabantu irratti deebii kennuutu irra jiraata. Garuu muuxannoo qabnurraa ka'uu dandeenya. Waanuma amma sila Mustafaa fi Nasruun jedhan irratti waa xiqqoo dabaluu barbaada. Waa'ee Mustafaan jedhe kosmootikiidha fakkeessaadha kan inni jedhe kana I disagree garuu respectiin sii godha. Biyya keessa jirru fakkeenya fudhanna Kanaadaa jirran manaa fi Musteen Kanaadaa jiraannaa biyya Kanaadaa keessa eegan dhufee mootummaa sadiitu dura yeroo dhufne liberaalitti ture sanaa booda konservaatiif progressive konservaatiif kan jedhantu waggaa 10 bulchee amma immoo liberaalitti jira jechaadha. Bara dhufne liberaaliin ture wanni isaan immigreeshin poolisii isaanii baay'ee salphaa ture namoota baay'eetu biyya kanaa galee akka konservaatiiviin fudhateenii
konservaatiiviin furate waggaa jennu full controlii qabu jechaadha jarri kun biyya kanarratti gaafa prime ministeerii ta'ee galgala muudame borganama full controlii qaba prime ministeeriin biyya kanaa. Gaafa konservaatiin furatu tarkaanfiin isaanii jalqabaa immigreeshin poolisii kana jijjiiruudha jedhee immigreeshin poolisii kana jijjiiruu fi waggaa tokkoof ji'a 16 furate. Biyya prime ministeeriin birookiraasiin hundumtuu banaa ta'e prime ministeeriin full controlii qabu keessatti poolisii sana geeddaruu fi immigreeshin poolisii waggaaf ji'a 6 furate waggaaf ji'a 4 furate. Amma immoo deebi'ee liberaaliin immoo furateera isa jijjiiruuf immoo waggaaf ji'a 3 furate. Deebisee amma fakkeenyaaf citizenship biyya kana waggaa 3 furataa konservaatiiviin 4 geeddaree amma immoo liberaaliin immoo 3 jijjiiree waggaaf ji'a 3 ji'a 16 ji'a 15 akka akkanitti deeme jechaadha. Akkuma kana President Obaamaan bara isaa guutuu waggaa 8 guutuu poolisii USA jijjiiruu irratti yeroo fixe. Amma isa dhumaa waa'ee qawwee irratti wanni falmuu yeroon isaa dhumatte namichis jalqabatti seenee kanuma isaa jijjiiruudhaani kaleessa kan Iraanii kan kaleessaa kun jecha namichi kun egaa aangoo qabate waggaaf ji'a 3 isa kanatti fudhate. Maaliifan kana jedha biyya akkasitti namni prime ministeriin tokko full controlii qabaate biyya dimokiraatikii ta'e biyya waraanni hin jirre biyya jeequmsi hin jirre keessattuu siistemii tokko geeddaruun waggaa baay'ee nama fudhata yeroo baay'ee nama fudhata. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo amma sila Nasruun himee jira. Akkaataatti jarri kun aangootti dhufanii within EPRDF keessa yoo ta'u malee akka isaan tolatti hin dhufne hundumti keenya kana mormi waan irratti walii galuu natti fakkaata. Biyya akkasii keessatti namni kun har'a yeroo nu haasaa jiru kana guyyaa 39 aangoo eega qabate jechaadha. Guyyaa 39 kana hundumaa jijjiiree jijjiirama bu'uuraa fiduutu irra jira jechuun hin danda'amu. Boromnu utuun abbaan fedhayyuu qabee fudhatee dhagayyuu hin danda'amu jechaadha. Wayyaaneen dargii kuffisee biyya sana wanni isaa kan caasaa isaa kan diriirfachuu danda'e waggaa 2 booda 1995-1996 kan isaan lafa qabatan jechuu kooti. Jijjiirama bu'uuraa sana fiduun hin danda'amu yaada jedhu kan jedhee. Kanaafi waanuma isaan jedhan kana hunduma isaa sirriitti tole jennee fudhannaa jechaa hin jiru. Garuu wanta konsiidarii gochuun nurra jiraatutu jiraachuu. Kan biraani waa'ee labsii yeroo muddamaa kana kaasuutu irra jira kan jedhu tokkotu OMN kanarraa sinan dhagaa yeroo baay'ee OMN irratti utuu labsii yeroo muddamaa utuu labsamin duraa xiinxalatu ture. Prime Ministeriin eega taaneetu labsii yeroo muddamaa hambifna waan ta'eef ammatti callumeedhaa dhaqaatii sagalee kennaa jedhe Abiyyi. Kanaaf eega Prime Ministerii ta'e immoo jijjiiruu hin danda'u jedhameetu xiinxalamee qadaadamee lafa ture. The same people amma immoo jijjiiruu danda'a jechaa jirra. Duraanii utuu Prime Ministerii hin ta'in dura jijjiiruu isa kana hambisuutu irra jira malee eega Prime Ministerii danda'e aangoon seeraan hin kennuu fi kan jijjiiruu danda'u mana mareeti waan ta'eef amma yoo hin didamu ta'ee ji'a 6 boodatti jenneetu lafa keenya adaannee lafa keenya gaafa inni Prime Ministerii ta'u immoo borganama jijjiiruutu irra jira yeroo jennu xiqqoo waan wal dha'u natti fakkaata. Kanaafi suni akka seera Itoophiyaa akka seera biyyichaatti waan ilaalamuuf deemu natti fakkaata. Gama kaaniin immoo anammoo yeroo naasoo kana iyyuutti qaanfachaa dhuma naasaa maaliifi uummanni kanaaf gatii guddaa baase uummanni kana argitee ba'uuf galuu isaa boolla itti lixa qaawwasa hundumaa beeku biyya keessa jira isaantu gatii itti baase isaantu irratti qabsaa'e waan ta'eef nuti kana ta'uu qaba waggaa jennu xiqqoo natti ulfaataanaan akka kootti natti fakkaataadhaanii gargaaruudhaan hin danda'ama. Isa kana inni kaan waan atamma jette waa'ee uummata buqqa'aa jiru kana waa'een uummata buqqa'aa jiru kana itti fufaa deema. Yaada obboleessa keenya Nasroon sheerii godhaa isa kanaaf. Kuni amma namni kuni kontiroolii gochuu danda'utti waan itti fufuu natti fakkaata. Maaliifi kunoo Oromoon isin Prime Ministerii godhanna jettanis isin bulchuu hin dandeenye, uummata dhaabuu hin dandeenye, uummata beela'u nyaachisuu hin dandeenye, nageenya biyya keessanii wanni hin dandeenye kan jiru namni uummati gaabbee mootummaa maduraa sana nu wayyaa jedhee akka inni of duuba deebi'uuf waan godhamu natti fakkaata. Kanaaf inni kun egaa xiqqoo dalga namatti gala kana maal akkamitti furmaatitti kennama kan jedhuu fi tokko waa'ee hongee waa'ee buqqa'uu uummataa irratti waa'ee akkasii namoota qorannaa adda addaa geggeessan namoota ogummaa adda addaa geggeessantu jiru isaan yaada irratti ituu kennanii irra filadha jechuudha. Inni kaan garuu Oromoon immoo maal gochuu qaba yeroo kanatti kan jettu kan jedhamuu fi diduudhuma duwwaa miti. Amma nuyi waan hundumaa diduu barre.
diduu hin ta'u jechuu barra. Diduu duwwaadhaan wanti nuyi jijjiiruu dandeenyu jiru. Yoo diddee ofuma keetii teessa. Dinne jijjiiramee fide hin jiru. Waan didaa waan argatte immoo fudhachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Ila addaddummaa qabnu tokko wal nyaachifnee waliin hojjechuu danda'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Yaadni buustees na gargaara, Nasroon na gargaara, yaadni koos nu gargaara. Akka uummataatti waan walitti dhufu kana walitti cuunfinee yaada bilchaata tokko keessaa baafnee ittiin gargaaruun nurra jiraata. Waltumsuun nurra jiraata. Jarri kuni eeyyee EPRDF wayyaanee ijaarte kana keessatti hojjetaa jiru. Garuu EPRDF kanatu tiraansfoormii goonaa jechaa jiran. Waa'ee South Africa sila kaaseera. South Africa akkas ta'ee jennee Mustafaan itti dabalee ture. Achuma waldaa sana Zimbaabuweenis jira. Zimbaabuween gaafa warri adiidhaa qonnaa isaanii gadhiisanii uummanni Zimbaabuwee hidda mukaa nyaachuu jalqabe. Qurxummaa inni qorobbisa nyaachuu jalqabe beela'ee ture jechaadha. Yeroo hundumaa warra akkasiitti akkas nu godhe yoo jenna ta'e ofii keenyaaf falan barbaanna. Bileemii gochuu isaantu kana nu godhe waan goonu hin qabnu akka jennu namoota furmaata ofii arguu hin dandeenye tokkotti fudhachuun nurra jiraata. Amma wayyaaneen kontiroolii qabdutti jennu. Amma wayyaaneen waraana qabdutti jennu. Utuma wayyaaneen waraana qabduutu qeerroon dura dhaabbatee du'ee ajjeesee achitti ba'e. Amma isheen waraana harka jirutti jecha jiraanna taanaan hin dandeenye. Digalee kanaafi utuma isheen waraana qabdu falmuu. Utuma isaanii hojii security hojii dandeettii ofirraa qabanii falmuu danda'u sana cabsineetti seenuu danda'uudhaaf Oromoon of qopheessuu qaba malee amma sun jirutti waa tokko gochuun hin danda'amu jennee teenya harka marannee teenya yoo ta'e dinna yoo ta'e furmaati dhufuuf hin jiru. Kanaafi hundi keenya waltumsinee biyya kana jijjiiruu dandeenya. Waltumsinee waltaanee miti. Waltumsinee yoo dhuguma uummata kanaaf yaanna ta'ee hawwiin uummata Oromoo maali? Hiree murteeffannaadha. Hiree murteeffannaa kanaan ga'uuf immoo dhaabni tokko kan amma OPDO ta'ee jijjiirama fidaa jirus hin danda'u, OLFs hin danda'u, ODFs hin danda'u, KAONs hin danda'u, ABO'n tokkoomes qophaasa hin danda'u. Yoo hundi keenya garuu waltumsinee biyya walii qabnaa uummata kana hiree murteeffannaadhaan geenya gaafa jenne dhuguma sanatti namanna taane hiree murteeffannaadhaan geenye uummanni Oromoo kana filachuu qaba kan jennu sanaan ga'uu danda'utu nurra jiraata. Kanammoo wal mormu wal dira ijaajjuu wal laaffisuu mogolee wal buusuudhaan osoo hin taane immoo waliin hojjechuu fi wal tumsuudhaan dandeenya jedhetti namananii akkasitti damaqa. Ayyee obbo Toleeraa hedduu galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa keenya xiinxalaa torbanitti isinii dhiyaatudha. Egaa mariin irratti haa gaggeessaa jiru haala yeroo irratti marii kana kallattiin isin biraan ga'uudhaaf waa'illi kiyya Farhaan Abdusalaam duukaa jira. Egaa warri mari'ataa jiran obbo Toleeraa Bayyanaa, obbo Mustafaa Musee fi obbo Nasruu Huseeni. Nasruu Hasani dhiifamaa Huseen jedhe. Mee obbo Mustafaa gama biraatiinoo wayita amma akkaataa keenya kaafneerra Oromoo keessa humni jiru maal fakkaata? Kamitti deemaa jirra? Maal godhuu qabna ka jedhu bal'inaan amma obbo Toleeraan bifa wal utubuu tokko ta'uu baatan iyyuu wal utubuun tokkummaan bifatti barbaachisu bal'inaan lafa kaa'eera obbo Toleeraan. Mee gama keetiin obbo Mustafaa diina akkamitti ilaalla? Diinni akka har'aa waan nun keessa jirru kana akkamitti ilaalaa jira? Diinni keessaaf duwwaan mul'ataadha inni jira. So inni kunoo gama diinaatiin aggaammii jiru kanoo akkamitti ilaaltame? Diinni Oromoodhaa halkanii fi guyyaa hin rafu. Wiiknasii laaffinsa uummata Oromoo barbaadu. Uummanni Oromoo garuu namni dhugaa qabatee deemu waan dho'isuus hin qabu, waan irra dibuus hin qabu. Haqa qabatee deemu uummanni Oromoodhaa. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo haqaati. Qabsoo abbaa biyyummaa, qabsoo abbaa qabeenya biyyummaa ifiit irratti abbaa ta'uudha. Qabsoo olaantummaa seeraa biyya ifii keessa qabaachuuti. Diinni keenya wanni kun gaafileen uummata Oromoodhaatun akka galma hin geenye halkanii fi guyyaa carraaqaa jiru. Kana ija bal'oodhaan bal'ifannee laallee wal gargaaraa itti deemuu nu barbaachisa. Halkanii guyyaa awweer taanee haalan alarti taanee itti soso'uu barbaachisa uummata Oromoodhaa. So tana wanni jirtu kana diinni keenya rafaa hin jiru. Diina keessaatii fi diina alaatis qabna. Uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoodhaa fira hin qabdu. Ammaa tana fira horachaa jiru.
namni wayii ambaasaaddarri Ameerikaa wayii waggaa 3 Itoophiyaa keessa taa'ee ummata Oromoo nama ja'anii hin beekuu jedhe. Maaliif kun diinni keenya yeroo dheeraadhaaf ummata Oromoo kan akka saba xiqqaa, ummata faayidaa hin qabne, ummata jireenya roolii qabeenyaatis siyaasaatis aangoo siyaasaatis biyya san keessatti hin qabne fakkeessanii fi addunyaafis dhaleessanii akkasitti nu laalanillee. Ummanni Oromoo garuu qabsoo hadhaawaa abbootiin keenya, haadhi keenya, obboleeyyan keenya godhaniin dhiiga meeqa gannaqameeni sadarkaa tana geesse. Har'aan tana ummanni Oromoodha yeroo duuba deebi'u hin jiru. Diinni keenya jaalatu nu wajji dalagee nu wajjiin olaantummaa seeraa biyya san keessatti ummanni Oromoodha gonfachiisuudhaaf carraaqutti amanee yoo nu wajji jiraate ni jiraata. Diddu humaa godhuu akka hin dandeenye rasaasaanis laalanii, hidhaanis laalanii, miskiineessuunis yaalanii jiranii ummata Oromoo qeeroo idduma akka deebisuu hin dandeenye ni arkaa jiran. So my advice gorsi kiyya diina ummata Oromootiif ummanni kun arba, ummanni kun leenca, ummata miliyoona 40 oliiti, ummata haqa namaa hin barbaanne, ummata mirga sabaaf sablammii biyya san keessa hundaaf dhaabbatu. Refrain yourself from such evil acting jaani sani achi manna Oromoodha rakkoo qabnu tana diinni keenya nu keessaas alaas akka jiru hubatee waliigaltuudhaan wal gargaaree xiqiidhaan carraaqee rakkoo tana bira dabru wanni tokkommas kan diinni keenya jechaa turan Oromoon nama bulchuu dhiisi ifiifuu wal bulchuu hin dandeessuu jechuu turan. San akka hin taane hoggulama roobuu sadii roobuu afur uummanni Oromoo diskiruuf godhaa ture bara sadeen kana. Gaafa teedii afur uummata Oromoo irratti dheekkamee sirbaan deemee laabsoongiin Oromiyaa keessa godhachuu kaampaanii Hoolaand Henekan harka bicciirree akka garagalchisiisne waan seenaa dhiyoo keessa yaadatamu. Maaster pilaaniin Finfinneedhaa uummata Oromoodhaa lafarraa kaasuudhaaf ummata diina fidanii achirra qubsiisanii ummata Oromoo miskiineessuudhaaf godhan ummanni keenya harka micciiree akka ribansi goosisiise seenaa yeroo gabaabduuti. Laayisensii meediroo kaamaan tana jijjiirame sanuma. Ummanni Oromoo jabinni ummata Oromoodhaa jabina xiqqaa miti ummata haqa ifiitiif sossoo'u diina keenya hin sodaannu namas gabroomsuu fi miti kaayoon keenya tana qabsoon haqaa waan dhoositus hin qabdu waan sodaatus hin qabdu dammaqaa. Ayyee egaa akkuma waliigalaatti amma diina ofii diinni sadarkaa irra jiru gamaggamuun haala adeemsa ofii illee garatti deeman akeekuuf nama gargaara. Wanti kana kaaseef mee Nasruun asuma irratti nuti amma inni guddaan Oromoon qabsoo isaa keessattis yeroo dheeraatiif hundi keenya iyyuu haala garaagaraatiin qabsoo Oromoo keessatti waggoota dheeraa warra turredha. Keessa isaa hin beeknaa Oromoon fira waloosaa malee humna biraa hin qabu. So tokkummaan Oromoo immoo yoo laaffate diinaaf gammachuu akka ta'e keessattuu sabni bicuu uummata guddaa wayita bitu addaan qoodeetu yoo addaan qoodamuu fi baate bituudhaaf baay'ee rakkataa jechuudha. So isa sanatti dhimma bahu. Haalli amma jirru kana keessattis amma sadarkaa boqonnaa haaraa seenne kana jennu kana keessatti har'a haala militarii yookaan immoo raayyaan ittisa biyyattii kaawunsilii miseensonni kaawunsilii Itaamaajoor Shuumii dabalatee jeneraalota 26 keessa Oromoo namni Oromoo dabalatee namoonni achi keessaa waan kana hoogganan namoota 3 saba tokkorraayyuu ammallee bakka sinu hin tuqamiin jira akka gaaraatti wanni jedhu. Haala kana keessatti ammallee wal utubuun akka kan amma Botoleeraan kaase kun bifa kamiin ta'uu qaba? Oromoon bifa kamiin ilaaluu qaba? Adeemsa kana haala amma jiru kana waliin wal simsiisee qabsoo saas fuulduratti kana caala tarkaanfachiisee naannee hundumtuu mirga hiree murteeffannaasaa galmaan gahuudha. Isa kana tarkaanfachiisuuf maal godhuu qabata Nasruume? Yaa kuni dhugumatti dubbiidhummaan ijoon rakkoon kan hunda keenyattis gaafii ta'e dhimmuma kana. Dhugaadha Piraayim Ministeerii taaneerraa waan gaariidha. Dhugaadha naannoo Oromiyaa irrattis namni akka obbo Lammaa
namni gaarii namni aantummaa sabaa qaban jiru. Garuu wanni aangoo keenya wanni taayitaa keenya nu harkatti naafa taasise maalni militarii fi seekuritii kana damee lamaan kanneen harkatti galfachuu ajaja keenya jala oolfachuu ajaja keenya jalas yoo galuu dhabe osoo akkuma seeraaf heerri biyyattii lafa kaa'etti osoo kan ajajaman ta'e rakkoon hin jiru ture. Bakki nu amma yeroo hedduu namni heddumiis itti godhaaru waanuma namni tokko Jawaar Mohammed boru osoo Prime Ministerii Itoophiyaa ta'ee iddoo amma obbo Dr. Abiy jiru san osoo taa'e waanuma yeroo sanitti militarii Itoophiyaa kana waraana Itoophiyaa kan amma dubbatte kan jeneraalli ijoo jedhaman hundumti warri Tigree keessatti wal gahe caasaa security kana tika biyyattii kan warri Tigraay irraa dhufe warri TPLF dhuunfate kana waanuma bilbila takkaan yookiin xalahaa takkaan adabatti isaan deebisu fakkaatee mul'ata nama hedduutti dhugaadha akka heerri biyyattii jedhutti aangoon ol'aanaan kanuma Prime Ministeriiti. Prime Ministeriin sun abbaa fedhe haa ta'u Hayilamaariyaam ta'ee Dr. Abiy ta'ee Jawaar ta'ee Dammaqee ta'ee rakkoon qabu silaa ol'aanaan ajajaan namuma san ta'uu isarra ture akka heeraatti garuu dhugaan lafarra jiru isa heeraa irratti barreeffame osoo hin taane isa gandaan sabaan wal ijaaranii neetwoorkii ofii tolfatanii yoo namni ganda isaanii naannoo isaanii Prime Ministerii ta'e quba wal qabaataa waliif abboomaa wal dhagahaa hojjetu. Yoo namni Oromoo achi taa'e namni isa dhagahu hin jiru. Maaliif wannummaan qaraa akkasitti iddoo ijoo san namni 26 wal gaheef Dammaqeen yoo dhufee iddoo san taa'e dhageeffachuuf miti. Namni shira xaxuu hin barbaanne, namni danqaa uumuu hin barbaanne maaliidhaaf jalqabumaa kaasee kan iddoo ijoo hangasii biyya saba 80 ol qabu keessatti sabni bicuun parsentii 6 osoo Oromoof Amaarri jiru maaluma yoo yaadan jalqabarraa kaasanii kan iddoo ijoo kana hunda akkasitti qabatan. So yoo namni Oromoo tokko filannoonis haa ta'u filannoo malee karaa filannoo alatti dhufee waachi taa'e ajajuma fudhachuuf osoo ta'e kun hin ta'u ture. Waan itti yaadame hanga danda'ameen hanga daqiiqaa dhumaatti uummata qormaatuuf dantaa ofii tikfachuuf jecha itti yaadame waan jalqabarraa irra hojjetame waan waggaa 27 irra hojjetamaa ture jechuudha. So nama achi qabna Dr. Abiy achi jira garuu arruma fiigee morma Saamuraa qabii arruma fiigii morma Geetaachoo qabi jedhee namni ergu yoo jiraate namni akkasitti dirqu yoo jiraate ani maal akka gorsa maal akka ta'e naaf hin galu fanjiira dhukaatu irra jedhudha afaan biraatiin. Maaliif dhugaan siyaasa biyyattii sanii kan waggaa 27 namni tokko Prime Ministerii ta'eef akka barbaadetti institutionii lamaan kanneen hin ajaju. Fakkeenyaaf Hayilamaariyaam waggaa 6 achi ture qormaan isaa guddaan maanni warra waraanaa kanatti isa dhagahuu dide jechuudha. So ammas rakkoo akkana kana jira. Kan nuti gochuu barbaannu maanini? Caasaa san dadhabsiisuudha hojiin jalqabaa. Caasaa lamaan kana dadhabsiisuudha. Dadhabsiisuudha mootuu waan guyyaa tokkotti ta'uu miti. Guyyaa tokkotti kan ta'u maanini? Yookaan du'u yookaan jiraachuudhaaf duruunfatanii deemudha. Yoo duruunfattee deemte yes fakkeenyaaf ammoo osoo Dr. Abiy Saamuraas ta'ee namoota 26 kana keessa namootuma 10 usuu ari'ee heerri isaaf kenna. Akka muummicha ministeeraatti heerri ni kennaafi. Heera kiyyatti fayyadama jedhee osoo warra jeneraalota keessaa nama 10 warroota ammootu damee tikaa keessaa warra security keessaa osoo nama 5-6 warra mataa irra jiran warra muummee irra jiran osoo nama 5-6 ari'ee chaansiin inni milkaa'u I don't know meeqa akka ta'u ani lakkoofsaan kaa'uu hin danda'u parsentimmaan 25nis milkaa'uu jiranitti hin fakkaatu. Maaliif namoonni kun tole jechuuf miti iddoo san kan akkasitti irratti wal gahan kan ta'uu qabu maannin garuu ulfaataadha jechuun rakkisaadha jechuun sodaateetuma calliseetuma taa'uu qabaa kan jedhu miti callisee taa'uu hin qabu. Guyyaa saditti rakkoo kana fura Oromoon bakka jirtu hundaa harkanaaf haa rukuttu. Amaarri harkanaaf haa dhahu gootanaan haa jedhanii utaalanii waan hin taane garuu irra torbeedhaan torbee lamaan torbee sadiin kallattii hundaan itti dhiphisaa miilaa fi
hidda isiitii fi haafa isii irraa ciraa dadhabsiisaa dhuftee booda irratti erga karaa hundaan itti dhiphatee booda kaasuu ni danda'ama jechuudha. Iddoo ijoo kana iddoo isaan hedduu fanjiidhaan kalatan kanatti osoo hin dhaqin dura iddoo kaawwan harkatti galfachuu mirkaneeffachuu danda'uu qabda. Kuni baatii tokko fudhachuu danda'a, baatii fudhachuu danda'a, baatii sadii fudhachuu danda'a. Hin beeknu hangamitti akka milkaa'u. Garuu hanga kun milkaa'uufi karaa dandeesseen haala dandeette hundatti fayyadamtee ajjeechaa nama keenya, dhumaatii nama keenya, buqqa'iinsa nama keenya tooftaa adda addaatti fayyadamtee dhaabsisuudhaaf carraaquu danda'uu qabda. Akkuma duratti dubbatame osoo hangamuu carraaqte hanga hamaan nama keenya ajjeesu hanga namni dheebuu dhiiga nama uummata keenyaa qabu jirutti ajjeechaan akka salphatti nurraa hin dhaabbatu. Garuu waan dandeenyu ijibbaata hunda godhuu danda'uu qabna. So caasaan lamaan kun qabame jechuun dubbii dhumaa jechuudha. Caasaa lamaan kana too'anne jechuun dhumate jechuudha. Dr. Abiy aangoo heeraaf seerri biyyattii isaaf kennu harka galfate. Ibn waa'ee dhummaan diinagdeellee qormaata guddaa ta'uuf hin deemu sanboota. Maaliif? Aangoon kunniin lamaan ijoo waan ta'eef namni na ajjeesanii yookiin aangoo irraa fonqolchaan irratti gaggeessanii yookiin ammootu biyya kana tooftaadhaan dhawaataan gara dimokiraasiitti ceesisuurra biyya tana dachii waraanaa fi dachii dhumaatii taasisan jettee wanni hirriba dhoorgu hin jiru gaafa caasaa kanniin lamaa harkatti galfatte qajeelatti. Sana booda kanniin lamaa harkatti galfannaan waa'ee rakkoo diinagdee kan jiru kan isaan biyyattii akka jiruun kubbaaniyaa dhuunfaa godhatanii bar biyyattii san kubbaaniyaa dhuunfaa kan isaan godhatan kanas harkaa baasuun waan hedduu hangas of course halkan takkaan gadi baatee nama hin saamtu. Halkan takkaan gadi baatee qabeenya isaanii irraa hin fudhattu. Tooftaan ittiin seerumaa fi heera biyyattii jiru itti fayyadama. Ibn yoo heerriif seerri biraas kan barbaachisu kanas baasaa tumsiisa wantoota sirraa qaban sirreessuu hin dandeessa. Garuu hanga isaan militariidhaaf seekuritii harkatti qabatanitti hedduu tankaarfachuun akka hin dandeenye waanuma ifa. Akkamiin baafnaa waan halkan takkaan ta'u miti waan torbaan takkaan ta'u miti dhawaataan ta'a. Oradii karaa damee seekuritiitiin isaa sanuyyuu isa duraanii kaasanii nama biraa achi buusuun oradii sharafan jechuudha. Hanga takka irraa dhahamaarti. Kun akka waan gurguddaatti ilaalamuu qaba. Akka gaarii tankaarfataa irraa aatiin kun hedduu waan saffisaa silaa barbaadamu deemaa hin jirruun waan gaafii nama hedduuti. Garuu iddoon sun baay'ee tiriikii iddoon qormaanni guddaan jiru warra seekuritii fi warra militarii kana to'annaa piraayim ministeerii jalatti ajaja piraayim ministeerii jalatti galchuudha qormaanni guddaan biyyattii sanii ammaan tanatti gaafa san gochuu irratti milkoofne almost hedduu tankaarfanne jechuun barbaada. Kanatti aansee waa'ee duratti warra buqqaatota keenyaa irratti takkitti dubbadheen xumuruu barbaada. Waa'ee buqqaatota keenyaa namoota hedduu dhugatti kan nurraa buqqa'ee warri buqqa'e kun jireenya hamaa haala ulfaataa keessa jiru. I think keessumaayyuu as dhiyoo kanatti waa'ee isaaniitiin wal qabatee xiyyeeffannaan guddaan kennamaa irratti hin fakkaatu. Wanni ta'uu qabu mootummaan Oromiyaas mootummaan federaalaas uummata kana miilaan gadhaabuu irratti waan silaa danda'amu hunda godhuu qaba jedhee yaada. Warri biyya alaa jirrus Oromoon biyya alaa jiru kun waa'een buqqa'iinsa uummata kanaa waa'een rakkoo isaanii waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa qofa ta'uu hin qabu. Waa'eedhuma piraayim ministeerii qofa ta'uu hin qabu. Nutis iyyinee iyyisiisnee maallaqa qabnu gamanaa gamas walitti buusnee ammas ammoo yoo waajjiroota gurguddaa addunyaa kanaa balbala isaanii rukutu bilbilaan ta'uu danda'a qaamaan dhaqnee xalayaa barreessu ta'a bifa ijaaramnis ta'e akka dhuunfaatti. Yoo waa godhuu kan dandeenyu isa irrattis gadi fageenyaan hojjetamuu qaba. Mee meeqaa keenya kan waajjira UN kan USA jirus haa ta'u kan Yurooppii kana yookiin Jenevaa jiru dhaqnee buqqaatota haganaa qabnaa rakkoo haganaa qabnaa haroon nama meeqa turte hojjetaa. Waa'ee buqqaatota jennee hedduu haasofnaa hedduu iyyinaa garuu maallaqa xiqqoo ofii walitti buusnu malee warri international organization gurguddaan kunniin kan humna guddaa qaban kan buqqaatota biyyoota addunyaa adda addaa keessatti gargaaran akka buqqaatota Oromoo kanaaf xiyyeeffannaa gahaa kennanii irra hojjetan callisneetuma obbo Lammaa fi Dr. Abiy ilaaluu alatti hedduun keenya maal godhaara. So as biratti sa'aatiin wanni hojjetamuu qabu hedduutu jira natti fakkaata. Rakkoon uummata kanaa kan furmaata argatu warri biyya keessa jirus warri biyya alaa jirus waan silaa irraa eeggamu yoo goone jedheen yaada. Waluma qeequudhaa fi waanuma buqqaatotaa qofa osoo kaasuu baatanii gaariidha. Ofii keenyaas waan hojjechuu qabnu hojjetaa hin jirru jennee osoo of madaallee gaariirratti fakkaata. Keessumaayyuu warri biyya alaa jirru kun yeroo tokkotti hoohoo jennee waa ergineerra garuu buqqaatota miliyoona tokkoof wayi
gargaarsa samoona tokkoo qofaan waan gadi dhaabuu hin danda'amu natti hin fakkaatu. Ammoo buusiin Oromoo qoftis buqqaatota kanaa kana jireenya isaanii tasgabbeessa natti hin fakkaatu. Hayyee gaarii dhagaa. Sa'aatiin keenyas gara dhumuu ga'ee jira. Gara xumuruutti deemna. Sagaleen dhagaa jira. Hayyee walumaa galatti yaanni keenya guduunfuudhaa fi haalli irratti xiyyeeffatamuu qabu inni guddaan amma akka Nasruun kaasee haala keessattuu buqqaatota kana hedduu yaaddessaa hedduu haala hamaatu jira dhagahamaa jira. Namoonni ergaa keessaa nama hedduutu natti ergaa jirani. Uummanni biyya keessaa wal bira dhaabbatee wal gargaaraa jira. Uummanni biyya alaa immoo waan biraatti jira ka jedhan yaada akkasiitu ergamaa jira. Karaa biraa wal utubuurraa walirratti bobba'uun bu'aa hin qabu ka jedhanis hedduu yaadni ergamee jira. Walumaa galatti egaa marii keenya nun akka waliigalaatti haala yeroo ammaa kaafne kanarratti gama gargaarsaatiinis haa ta'u wal utubuu wal gargaaruu kana biratti rakkoolee amma yeroo adda addaatti ka'an gidduu kana kan torbee kana keessa ka'ee akka bilbiltuutti deemaa turee fi dhumarratti deebiin argame kan haaromsa hayyama warqee laga dambiis ni jira. Isaa kan wal fakkaatanis immoo dhimmi abaaboo ni jira. Har'a deebiisaa argaa jirra isas. Egaa rakkoolee ka'an kana bifa kamiin dandamacha? Rakkoolee gama gargaarsa barbaadaniin maal gochuu qabna? Qabsoo keenya ammas irraan geenye kan ammoo wal hubannoon gara fuulduraatti ceesisuuf maal ta'uu qabaa isa jedhu sadan keessaniif iyyuu yaada kenneen marii keenya kanumaan goolabna. Obbo Toleeraa irraa kaana. Tole egaa galatoomi yeroo qabaachaa turreef hedduu galatoomi dammaqaa. Waa'ee uummata buqqa'uu yoo kakaa wanni taane amma akkuma Nasroon jedhe hedduu irratti hojjechuutu nurraa eegama. Gama keenyaan yeroo tokko OLDC irratti waldaan gargaarsaa hirphaa jedhamu dhaabbatee gargaarsa yeroo jalqabaa achiin ga'anii gabaasa isaanii eeggaa dhiyeessanii warri hirphaa geggeessanis asirratti OMN irratti haa ta'u miidiyaa biraa irratti ta'uudhaan dubbatan dhaga'een jira. Jalqaba gaarii ture. Suni utuu itti fufee amma tokko gargaaruu danda'a. Lammata immoo uummatumti biyya keessaa iyyuu dirmannaa isaan godhanii baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Kaleessallee arge wanni tan arge oduuma akkasuma sooshaal miidiyaa irraan arge raayyaa abbaa maccaatiin durfamu tokko bottee bishaanii gara baaleetti kan ergantu jira. Kuni akkuma jette wanta sustainabilii ta'e wanta itti fufiinsaan fuulduratti itti wanni ta'u utuu hin ta'in yeroodhaa fi gargaarsa yeroo ta'uu danda'a. Garuu Oromoon akkuma Oromoottu waan dhaabbataa tokko balaanii ga'uu danda'a. Biyyi kee guutummaa Oromiyaan bilisoomte illee balaan uumamaa ga'uu danda'a. Nami beela'uu danda'a. Bokkaan bishaanni guutuu danda'a. Waan akkasiitiif of qopheessee Oromoon of ijaaree rakkoo yeroo akkasiitiif dirmachuun isarraa eegama. Kanaaf warri kana geggeessan dhaamsatti dhaammannaa isaan dhaabbataa buusii dhaabbataa Oromoonni akka buusanii gama tokkoon uummata kana qaqqaban gochuudha. Inni guddaan garuu koomunitii addunyaatti iyyachuudha. Isa kana jechuu barbaada. Inni kaan waa'ee meedirookii torban darbe kana keessa warri ogummaa isaa irratti warri laayisensii isaa irratti muuxannoo guddaa qabanii warri seeraa investimentiin akkasii kun investimentiin albuudaa kun maal hammachuu qabaa hayyama akkamitti kennamuu qabaa akkamitti mulqamuu qaba kan jedhani namoonni baay'een irratti haasa'aniiru. Garuu waan hin jechuu barbaadu biyya nuyi keessa jiraannu illee amma naannoo isteetii miti keenya provinsii jedhamu provinsii Kubeek jedhamu keessatti wanti akka pootaashiyeemiin kuni wanni lafa jalaa qotame wanni ta'u namoota dhukkuba sombaarraa waan geessisee fi jireenya isaanii irratti miidhaa waan geggeessisee fi waan akkasii kun utuu hiriirri ba'uu barbaachisin akkuma iyyannaadhuma yuuniyeenii isaafanii waan akkasiitiin tokkoffaa kompenseeshiniin gaariin maatii sanaaf akka kaffalamu lammata immoo balaa sana xiqqeessuudhaaf tarkaanfii fudhatamuu qabu qorannaa adda addaa goggodhaa jiru. Akkuma kana Saskaachuwaan bakka jedhamutti illee waan akkasiitu jira jechaadhaan lafa akkasii albuudii lafa jalaa ba'u kana addunyaa guutuu dhukkubii isaa hin jira riiskiin isaa hin jira jechaadha.
Kan keenya kan adda godhu warri investimentii warri sanarratti investii godhe suni waan achi keessaa harkisan malee miidhaan uummatarraan gahu irratti waa tokko iyyuu gochuu dadhabuu isaaniiti. Yeroo akkasii namni quba dhabee miilla dhabee lafarra foqoqu kana isaan maallaqa kiisitti naqachaa jiraachuun isaanii baay'ee kan nama gaddisiisu jechaadha. Kanaaf miidhamni akkasii akka hin geenyetti qorannoodha investimentii albuudii biyya Oromiyaa keessaa baay'eetu jiraachuu danda'a. Fuuldurattis investimentiin akkasii geggeeffamuu danda'a. Garuu kan qorannaadhaan ta'ee kan yoo miliyoonii meeqa achi keessaa waraabdee namni tokkittiin iyyuu miidhama ta'e lubbuun nama tokko iyyuu miidhama ta'e qaamni nama tokko illee inni irratti ta'e lubbuu nama sanaa caala jechaadha. Sana xiqqeessuu irratti uummata sanaa fi fala barbaaduu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Ammas galanni qabsaa'ota Oromoo fi haa ta'u dargaggoon namooti wareegaman illee jiraatanii waan kun akka boodatti deebi'u ta'ee jira. Kuni tarkaanfii gaariidhaan jira. Uummanni keenya illee fuulduratti waan akkasii irratti walirratti ilaaluun irra jiraatu. Akkuma tamma jette wanni abaaboo keemikaala abaaboorraa gara bishaaniitti yaa'ee naannoo Finfinneetti iyyuu namoota miidhaa akka jiru inni samma tarkaanfii fudhatamaa jiru. Kan biraan waa'ee sila labsii yeroo hatattamaa kaafne turre tokko afaan hin dagadde torban kana keessa komaandi poostii warra hidhe keessa naannoo Finfinneeti nama 999 naannoo Oromiyaatti fuudhanii har'a Oromiyaan biiroo naqaa Oromiyaa namoota amma tokko gadhiisuu isaanii ibsanii jiranii. Kanaaf tarkaanfii jajjabeessaadha. Isa kanas itti fufnee wal tuttuquun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan kun jijjiirama fideeraa hin finnee miti. Yoo inni jijjiirama nuyi barbaannu finneeti mootummaa qeequun hin tuma fufaa. Biyya dimokiraatawaa biyya nuyi keessa jirru biyya bilisummaadhaan keessa jirru kana keessatti uummati gadi bahee qeeqaa kanannaan taane jedha kun aadaeffamuu qaba wal qeequuni. Isa garuu akka malee wal xiqqeessan sanatu nurraan barbaachisu. Kanuma yoo goone ammatti gaadha natti fakkaata. Oromoon immoo akka Oromootti kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Sagaleen Oromoo tokko kabajamuu qaba. Sagaleen Oromoo tokko lakkaa'amuu qaba malee abaluu akkas dubbata abaluu nun barbaachisu abaluu haafuu kan jedhu tokko aadaa Oromoo keessaa siyaasa Oromoo keessaa haafuu qaba. Namni tokko gaafa nu keessaa hirratu nutti hirrate malee waan nu irraa buufanne hin qabnu. Kanaaf wal qusachaa wanti nuyi hojjennu hundumtuu Oromoodhaaf bu'aa qaba jechaa walii wajjin hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Galatoomaan jira. Ayyee obbo Mustafaa sinis. Galatoomi dammaqa wanni jirtu namoota hogguutu irrina qofa dubbatu odoon taane waan harkanirraayis gammachuu dubbachuun gaariidha. Akkuma jennetti jijjiiramni babbareedaan dhufaa jira, harkaa jirra. At least Prime Minister afaan Oromootiin ol bahee dubbatu harkachuun waan guddaadha. Ji'uma lama sadii dura qeeroo diina jedhee uummanni maqaatti baasee investigeet ta'uu qabanii dheenee uummata kana lafarraa dhabamsiisuu qabna jedhan Prime Minister qeeroo gaachana sabaaju achirratti ol baasuun injifannoo qabsoo uummata Oromooti. Haalli siyaasaadhaa jijjiiramni gaariin dhufaa jira. Akkuma jennutti immoo rakkoo jirtus dho'isuu hin qabnu. Uummanni keenya we are here to be a voice for the voiceless. Rakkoo gadadoo hamtuu keessa jira ammallee overnight jijjiiramuu qaba namni jiru hin jiru. Galgala tokkotti jijjiiramuun hin jiru haruma fuudhanii har'a dhaluun hin jirtu. Dhuga yeroo fudhate. Irraan deebi'e ammas waan haala duree namaaf hin kennine jira. Namni beela jiru, namni dheebuu jiru. Haala duree naakan yoo jetteen seeqamuu hin danda'u. Kaambii hammarreessaa tana keessa uummata dhumaa jiru biyyarraa hin itti bilbilaa wal qunnamtiin qaba. Karaa adda addaatiinis haala individuaalis akka jaarmaattis haalli gargaaramu ni jira. Rakkoo humamu himee himtee fixuu hin dandeenyeetu jira. Beerri wanni hawwan keenya achi keessa dhadhalaa jiran. Ijoolleen barnoota barachaa hin jirtu. Bishaan qulqulluu harkachaa hin jiran. Dhibeen bishaanirraa dabru namoota achi keessatti hedduu fixaa jira. Kanaaf furmaanni hatattamaa itti kennamuu barbaachisa. Nasruun nuti hoo maal goonee hajee dhuga wanni nuti godhaa jirru alhamdulillah waan duratti Oromoon akka durirra wayya wal dhageessii wal jala hiriirtii waa hagargaarru gizee jedhan aadaa afaan tokkoo fi qaama tokkoon wal jala hiriiranii waa godhuudha amata lameen dabre kana agarsiisaa jirra. Diasporaan for the first time 200,000 hanga 300,000 baasee ummata keenya kabaqate kanaaf.
biyya keessa warri jiru abbootiin qabeenyaa maallaqa guddaa baasan. Iftoominaan garuu tajaajilli kennamaa jiraadha gaafiin guddoon. Akka maallaqni bu'een akka daayaaspooraan jalatti hiriirtee gargaaraa jirtuun manni marii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa xiyyeeffannaa gahaa uummata kana kennanii uummata kana qubsiisuudhaatti hin jiran sani qeeqniin nuti kaasaa jirru. Uummanni kun qubachuu qaban akka gargaarsa argatan iftoominaan xiyyeeffannaan jabaan itti kennamee hatattamaan uummanni kun qubachaa hin jiran. Ijoolleen achi keessatti dhalachaa jirti. Dhukkubni adda addaa itti deemaa jira. Tana tokko kana. Haala yeroo amma torban dabre keessa furmaanni itti dhufe waa'ee meedirookirraa obbo Toleeraan bal'inaan kaasee akka ogeessa fayyaa tokkotti ani waa'ee meedirook kanaa fi maayiniinguma albuudaa baasuudhaa kana nin qoradha ture jalaan deema. Uummanni keenya rakkoo hedduu sababa albuudaa baasuu kanarraa isaan qunname. Fakkeenyaaf dhukkuba respiratory illness namni akka COPD jedhanii afaan faranjiitti dhukkuba sombaa adda addaa waan akka asmaa uummanni keenya prevalent itti ta'e daa'ima ija hin qabneetu dhalata daa'ima miila hin qabneetitu dhalata beerri hanga ulfa dho'isanii ilmoon dhalatu tun dhiiroo ilmoo fayyaa qabdu mootaa qaamni irruuti dhalate hanga jedhanii hanga ulfa dho'isatan takka gahan nama laamsheetu dhalata. Albuudaa 1.6 million ton amatatti oomishanii hanga 4,500 kiloogiraama 4,500 gold baarii baasanii siyuuzitti erga Alaamuddin. Sanirraa parsantaan takkalleen environmental impact kana gad xiqqeessuudhaaf takkaanis infrastructure karaa baasuu bishaan baasuu qulqullina qilleensaa biyya sanii godhuudhaaf wanni irraa bahaa jirtu hin jirtu. So kana odoo gadi fageenyaan hin qoratin odoo hawaasa hin mari'achiisin gubbumaa isinii kennineeti laayisensa kana haaromsinaa jedhanii haala laayisensa kana haaromsan. Gaafiin biyya guddoon uummanni Oromoo hogguu aarsaa hafaluu qaba qabeenya isaatii jecha. Maaliif maaster pilaanii Finfinneedhaa odoo beekaniitiiti mootummaan OPDOtis taatu mootummaan biyyaatis waan kana gisee gabaasa uummanni Oromoo akka mormuu taa'u ni beekan. Laakiin odoo uummata Oromoodhaa hin mari'achiisin gabbaasanii uummanni keenya aarsaa jabaa kafale dhiigni meeqa gad naqamee lafeen meeqa cabe. Waa'ee meedirookis sanuma. Maaliif odoo uummata naannoo sanii hin mari'achiisin duraan dursa laayisensuma kanaa haaromsan. Haaromsan ayyee uummanni eege dura dhaabbate. Maaliif hanga lubbuun namaa aarsaa namaa kafalamtuu eegan. Why they don't listen to the people. Hawaasa kana tuffachuun gaarii miti. Biyya yoo bulchite itti gaafatamummaan wabii fi nageenya hawaasaa mootummaa biyya san bulchuun. Uummanni Oromoo duratti Tigree akkana nu godhe, Amaaraa akkana nu godhe jedhee saba biratti quba laallata. Arraboota hin jiru. Bulchaan naannoo Oromiyaa sabboona akka Lammaa Magarsaati. Piraayim Ministeerri Itoophiyaadhaa Dooktar Abiy. Humna hin qabanii istiraakchariin isaan jala jirtu lallaaftuudha akka reefu tana nasruun jee I understand. Garuu akka duratti abaluu kana nu godhe jedhanii quba nama laachuun hin jiru. Step up to the plate jijjiirama dhufuu qabu fiduudhaaf chaansiin jirtu tana irra fayyadamuu qabanii uummanni keenya zalaalam gadadoo miskiinummaa ajjechaa fi hidharraa dubbachuu hin qabu. Tajaajiltuun qabaa dammaqaa kana hireenuu kan bitaniif hedduu galatoomaa. Ayyee Nasirwatis yaada xumuraa. Ayyee mee kan meedirook kana waan takkitti jedha. Eessa akka dhufne hedduu nama yaadachiisa. Maal jechuu barbaadeeti rakkoon meedirookti uummata keenya dhaqqabee qaama ijoollee sanii hunduma keenyatu argee isa meedirook qofa osoo hin taane Aqaaqiittis Baatuttis iddoo adda addaatti rakkoon kun hubaatiin kunurra gahe ani hedduu kan naraaje rakkoon kun rakkoo baatii takkaa baatii lama baatii sadii miti. Ijoolleen amma qaamni isaanii akkasitti miidhame kan waggaa 8 jiranatti fakkaata kan achi gadis jira achi ol hangam akka ta'e hin beeku. Sabni guddaan kun sabni kabajamaan sila kabajamuu isarra ture haqa isaa tikfachuu isarra ture miidhaan akkanaa isarra yoo gahu osoo waggaa takka hin gahin osoo baatii 5 hin gahin noo jechuu isarra ture hanga miidhaan hangana hubaatiin hangana qaaniin akkana
naannoo san guutuu waliin gahu eessa akka turre yoo yaadadhu hedduu na gaddisiisa hedduu na dhukkubsa. Amma garuu galata waaqaa galata qabsoo uummata kana gatii kafallee dhiinnee sadarkaa ammatti kan dabre miidhaan nurra gahe kan yoomuu hin dagatamne kana dhugumatti waan seenaan shaaroo miti jechuudha. Garuu addatti dhaabsisuu fi akka ittiin fufne taasisuu irratti bakka san geenneerraa sagalee san arganneerra. Kan silaa dabreef wanni duuba deebanii godhan hin jiru. Garuu hedduu rafuu keenya akka sabaatti hedduu rafuu keenya wanni kana caala namatti agarsiisu wanti kana caala saaxilu hin jiru. Hedduu dhaabbannee of gaafachuu qabna akka Oromootti. Eessa turree? Gaafsanis osoo waggaa 4 duras osoo amma fakkeenya yeroo tokko waa'ee dammaqinaa waa'ee maalii jedhani. Of course yoo sababa tarreessuu barbaanne yoomuu sababni hin dhabamu. Sababa tarreessuu taanaan sababni yoomiyyuu bashbash jechuudha. Yeroodhuma hunda sababa ummata sababa tarreessu ta'uu hin qabnu. Yeroo rakkoon akkaan mudatetti yeroo sabni keenya balaadhaaf rakkoodhaaf saaxilametti osoo baatii waggaa miti baatii 5 osoo hin laatin ummanni keenya tankaaruu fudhachuu qaba. Dugungora hojjetaa deemuu hin qabnu. Wanni medrookii dhugumatti akkuma Oromoo wallee waan gaafii guddaa nutti kaase miidhaa sabni diinni nurraan gahu diinni nama miidhuurraa hajaan qabu diinni uummata Oromoo fayyaduu fi miti kan Oromiyaa keessa deemu faayidaa isaatiif dantaa isaatiif nuti ammoo bakka dantaan keenya tuqametti torbee takkallee ji'a takkallee kennuu hin qabnu. Nuti namoota nama akka Abiyyii fi namoota biraatiif baatii takka baatii 5 kennuudhaaf qophii hin taane yoo medrook uummata keenya qumaaxaa godhu qabeenya keenyaan qe'ee keenya irratti rakkoo akkanaa kanaaf saaxilu akkamitti akka yeroo kenninu ana hedduu natti mul'atu sun akkasitti ilaalamuu qaba. Waa'ee gara fuulduraatti akkamitti wal dandeenyee akkamitti wal jajjabeessaa wal balleessuu irra wal jajjabeessaa wal dadhabsiisuu irra wal cimsaa bifa kamiin deemuu qabna kan jirrutti dhihoo kana erga gara USA dhufee obbo Baqqalaan waan jedhe tokkotu jira. Garee jijjiiramaa kana obbo Baqqalaa fi Dr. Abiyyiin cimsuun hedduu barbaachisaa akka ta'e jijjiirama hawwunuuf ce'umsa gara dimokiraasiitti arguu barbaadu saniif hedduu barbaachisaa fi murteessaa ta'uu isaa jala sararee dubbateera. Inni hayyuu tokko nama hedduun keenya abduu irraa qabnu waa argu malee waa xiinxallu malee kana jedhatti hin fakkaatu. Aneen jecha isaa san seriously fudhadheera. Kana duras yeroo obbo Baqqalaan mootummaa kana qawwee malee jilbiiffachiisuu ni dandeenya tuttuqnee argineerra jedhee yoo ni dubbatu hedduun namaa akka qoosaatti fudhatan. Har'a garuu waggaa 3 booda yeroo inni waan san jedhe waggaa 3 booda mootummaa TPLF jilbiiffachiiseera Oromoon dhukaasa malee. Ammas kan obbo Baqqalaan jechuun jiru maalini gareen jijjiiramaa kun hoonestiidha hanga humna isaaniitti hojjetaaru wixxifataaru deeggarsa hunda keenyaa isaan barbaachisaa jedhee dubbateera. So deeggarsa isaan barbaachisa jechuun duruunfannee faana fiigna waanuma isaan hojjetan hundaaf kaardii magariisa kenna jechuu miti. Bakka jajjabeeffamuu qabanitti ni jajjabeessina, bakka dhiibamuu qabanitti qeeqamuu qabanitti ni qeeqna. Qeeqni bira taree, dhiibbaan bira taree, hallayyaa wal buusuus akka ta'e hubatamuu hin qabu. Bakkiti hedduun namaa itti rakkoo qabu eessa bira? Qeeqamuu hin qabanii miti. Dhiibbaa irra godhamuu hin qabanii miti. Madaalli dhiibbaa kanaati, doozii dhiibbaa kanaati. Yoo dhiibbaan kun overdoozii yoo ta'e, chaansiin namoonni kun miilaan hin dhaabbanne jenneerra. Namoonni kunniin rakkoo akkamii keessa bitaa mirgaan akka jiran xaxaa isaan marseeru ni argina. Hanga silaa dhiibamuu qabanii walitti muka hiddaan lafa hin qabanne yoo dhiibde hiddaan gadi hin dhaabdu ni kuffista malee. Daa'ima miilaan dhaabbachuu hin jalqabne qajeela miilaan dhaabbachuu hin jalqabne yoo dhiibbaa itti heddummeessite ni kuffista malee dhaabuu hin dandeettu jechuudha. Kan nuti jechuu jirru maalini dhiibbaa baalaansii isaa eege kan madaala isaa eege kan wal dhiibnee hundumti keenya wal fudhannee amma sa'aati bakka amma jiru kanatti dhugaa dubbachuudhaaf yoo of gowwoomsu taate salphaadha. Dhugaa yoo walitti kan himnu eenyuun dhiibee bakka eenyu fudhatee fuulduratti carraan tankaarfachuu baay'ee dhiphaadha. Qeerroon humna jijjiiramaati, humna diina alagaa karaa irraa kaasuuti. Garuu humna ijaarame, humna gabbate kan yoo har'a Dr. Abiy iddoo sanii kahee
kan yoo obbo Lammaan iddoo sanii ka'e iddoo san fudhatee caasaa akka isaa akka barbaadutti diriirfatee biyyi tun osoo gaaga'amni hamaan isii irra hin gahin osoo carraan diigamuu fi bittinnaa'uu isii hin mudatin humna fuulduratti hin deemu miti. Dhiibanii kuffisuu ni danda'ama. Garuu kufnee osoo jilbaan lafa hin qabatin wal fudhannee osoo hallayyatti hin badin rakkoo waggaa dhibbaaf oliif keessa turre keessaa baanee gara badhaadhinaa fi bilisummaatti dimokiraasiitti ce'uu fi tiraanzishinii kana bifa madaalawaa taheen geggeessuu qabannee deemuu qabna. Fakkeenyaaf namoota kana yoo madaallii gaariidhaan tooftaa gaariidhaan isaan jajjabeessaa bakka barbaachisutti dhiibaa bakka deeggarsa isaan barbaachisutti deeggaraa yoo deemne yoo xiqqaate waggaa takka kan dhaabbanni akka KFO'faati yookiin dhaabbileen biraayyuu kan biyya alaa jiran yeroo itti argatan humna itti horatan caasaa isaanii itti diriirfatan kan waggaa tokko booda yookiin waggaa lama booda filannoodhaaf akka gaariitti of qopheessan haala san uumuu dandeenya. Yoo wal dhagahuu diddaadhaaf walii abboomuu diddaadhaaf aariidhumaan xiiqiidhumaan jibbaadhuma yeroo dheeraa waggaa 27 walirraa qabnu sochoonee dhiibbaa hanga silaa barbaachisu yoo walirra goone hundumti keenya chaansii wal fudhannee baduullee jira. Diinis ni badaa nutis ni banna. Boori wanni nuti umrii keenya yookiin yeroo keenya irratti gubnu haa tasgabboofnu akkas haa taanu koottaa haa mari'annu walitti haa deebnu tokkummaa haa tolfannu rakkoo akkanaa kanaa yeroo gubuu deemnaa jechuudha. Ammoo rakkoo siyaasa Itoophiyaa Oromoos dagachuu hin qabnu. Namoonni keenya tokkum keessumaayyuu karaa hoogganootaatiin keessumaayyuu karaa jaarmayaatiin rakkoon jiru jira. Uummanni rakkoo tokkollee hin qabu. Waliin dhaabbataa waliin hojjetaa irree waliif ta'ee wal qabatee tankaarfata argineerra kana. Garuu karaa jaarmayaatiin rakkoon guddaan kan jiru yoo ana hin taane yoo ani hin moone yoo barcuma kanarra ani hin taane wanni jedhu rakkoo guddaa qabna. Haala aadaan kun nurraa hin hafnetti haala rakkoo kana keessaa hin baanetti akkuma waan jaarmayni biraa kan yoo obbo Lammaa fi Dr. Abiy iddoo sanii kaan waa'ee Oromoo kana ofitti fudhatee dhuunfaa isaatti qabatee rakkoo jiru hunda furee fuulduratti nu tankaarfachiisu wayii akka waan jirutti yaallee akkasitti ilaalaa yoo karaa hin taane deemne waan arganne dhiigaan waan arganne jechuudha. Wanni kun waanuma akkasiin dhufee miti. Namoonni lubbuu itti kennanii qaama itti kennanii yeroo meeqaaf rakkannee yeroo meeqaaf hiyyoomanneeti iddoo kana kan geenye. Waan kana dirree irratti faffacaasuunis chaansiin faffacaasuus jira. Dhibba keessa takka 2 3 lakkoofsaan kaa'uun hin danda'amu. Garuu waan hin jiru jedhamee tuffatamee bira dabaramuu miti. Kanaaf jijjiiramni kun ijji banamteerti. Iddoo barbaannu ammallee hin geenye hedduu nuuf hafa. Nu hafa jechuudha. Hedduu irraa fagoo jirra. Garuu tooftaadhaan deemnaan bakka barbaadamu san gahuu irraa waan dhoorgu hin jiru. Irree waliif haa taanu, waa jajjabeessinu, hamilee waliif haa taanu, bakka hir'inniif daddabinni jirutti likkiidhuma saniin wal haa qeeqnu, hanguma saniin wal haa sirreessinu bifa kanaan fuulduratti haa tankaarfannu. Yoo kana goone rakkoo kana keessaa akka baanu shakkiin tokkollee hin jiru. Fuuldurri Oromoo hedduu ifaa fi abdachiisaadha. Ayyee obbo Nasruu Hasan hedduu galatoomii bal'inaan lafa keessatti egaa hundi keessaniyyuu dhimma har'a bal'inaan kaafne kana akka gaariitti akkaataa kanaan yaada keessan daawwattoota keenyaaf nu qooduu keessaniif obbo Toleeraa Bayyanaa, obbo Mustafaa Musee akkasumas obbo Nasruu Huseen hedduu galatoomaa ulfaadhaa sagantaa keenya kanumaan goolabneerra har'aa fi gara fuulduraatti immoo mata duree biraa irratti deebinee wal argina ta'a fayyaa ta'an siniin jedha. Galatoomii dammaqee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya xiinxalaa har'aa kanumaan goolabneerra sagantaa kana isin biraan gahuudhaaf waahilli keenya Farhaan Abdusalaam nu duukaa ture. Egaa yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti kanumaan nagaatti kan siniin jedhu an Dammaqaa Nagaasaati.